leekooti jette. Beekaa dhiisuu waan ani barbaadeef fika. Odhiisuu barbaade abbaa warraa keetiitiin jaalallee bar abbaa warraa kiyyaa hin feene irraa adda ba'uun barbaade jettasii galee. Yaa. Akkasii jechuu qabda turte kaati immoo bakka sana ammas si butuu isaa kana naa liqinfamuu didee na buteette miti. Afaan na hidhanii egaa nama hedduun natti ratanii na butanii jette. Namni kun immoo jaalallee kee ture yoo akkamitti si bute waan kana waan sirreessitu qabda butii sana jechuun nama kana eega jaallachuu eessatti jaallachuu eegalte nama kanati. Haa? Maal ilaalaa jirta giiftii koosan siinaa sabu? Laa waa ta'e malee waan biraa miti. Amma namni meesejii sii barreessu na faana dubbatta moo meesejii namni sii barreessu ilaalta akkamitti walii galla giiftii koo? Ilaali tokkummaa sitti meeraa bara dhugaa rabbi. Viidiyoo bara anamma gaaffii no viidiyoo bara dhugaa waa waliin haasofna dhiifate majammara dhiisa maasaa dhiisiyyuu kottas deebi. Beekaa akka gootuun dubbii uuma gabaabaa isaaf bilbilaati innis haa dhufu erga jetteeti innis hin dhufaa jechuun amma sitti ilaa siifansis wallaalummaa keeti malee kun ilaal jalaanuu si sirreessaa jira sakarati galee zaakir thank you galatoo mulfadhu fayyaa argadhu gifti gaalaarii keessa huu dandeesse seeni kadhiisinaan jettu kun jas baaddoon qoruu maa hayyim maalan dhiisare erbe himata dhufte maa isin offaa'u dhiisi maalan dhiisare jasba gaafachuun ni saare dhiisi ilaal inde himatam gaafannee barra eessaa keessatti dhaabbate jennee gaafannee barra jasbochi mara kana fooloo godhaa namni fooloon goone guys let's go family tokkee jaan koo miliqee urjii koo yeneen naas jalaa miliqee sin heerumsiisaa dhiisii onni miliqesi. Egaa nuti hin qorqorraa amma jaalallee sitti lakkoofsa jaalallee keetii naa erge abbaa warraa keessa biyyaa naa erge. Tokkee na galchii. Okay. Hayyutti maali mul'ata fooloon si kuma dhibba guutuu heera. Amma sitti fooloo gootanii jechuudha. Fooloo gootanaa jechuudha. Eeshi hayyuu maal jette? Hayyuu. Oye, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Nanga oman jenne shi nafse. Ko taa'in bu'a. Nama wayini madda shi daqiiqaa kudhaniif. Waa'ee abbaa warraa si kana nan butame jette akkam jette ati? Maastara koo mootii namaa. Jirta maastara jaalalaa qashtii. Maate si. Inni na naggeeffadha qoy nama ni madda namni wayina jalaa dhufu fana ni eeggadha daqiiqaa kudhaniin taa'ee bu'a. Abbaa warraa si Itoophiyaa jira. Hayyee. Indagana ammoo nama biraa jaallatte Dubaayitti jechuun abbaa warraa sanaan wal dhabdee ta'uu danda'a. Wal fuuchuuf walii galanii akkam jetta waan kana. Isa biyyaa hin dhiiftee adda bahanii jiru. Zooroo asumatti deebite. Wuy. Kan ammaa maal guute? Sammaa dhiisutu dhufe. Hayi. Dura ammaaf dhiifte isheen eegatti deebi'u. Yedduu nama jaallattee kaatee immoo itti deebite abbaa warraa sanatti akkam jette. Hayyee mucaan inni lammataa maddabbaraadha moo re'ee kan itti dabbaramtee kaate gisee saniin wallolte saniin araaramna. Birrii irraa fudhatee sin beeku waan jiru kaase natti fakkaatannis. Inni ammaa moo? Erga ishiin achi deebitee birrii irraa fudhatee sin beeku deeni. Jechuun gaa wal dhabanii abbaa warraatti deebite fakkaatti sila birrii wajjin hojjenna abbaa warraa isa Itoophiyaa sana kayyantee turte wajjin hojjennaa wajjin jijjiiramna jettee kan biraa jaalallee baafattee boruma wal fuunee wajjin jiraanna jettee wal xabbasanii bakkeetti bakka daabboo shaayii danfifatanii lazzaanoo egaa daabboo quufanii shaayii quufanii booda waliin barbaadu jedhan. Booda akkasiin abbaa manaa qabduun dhaga'eedha inni Dubaay kun birrii immoo itti kenniteetti biricha deeffachuu barbaaddi. Indeet isaabish indenne yaanchi isaab mindinno.
Otoo anaati ufeetuma ni madhu kan. Ma birrii si dhabde giiftii ko. Badiin kiyya kaa yaani ofirraa Follow godhaa hayyuu follow godhaa hayyuutti follow godhaa guys kuma dhibba seentu. Kuma dhibba seentu don't go roach follow argu hayyuu obboleettii kiyya kabajamtuudha. Follow argu ashokkaa eme yeroo tokko follow argu eme nama follow godhe isin deebifti hunda keessan hin deebifti imanu follow argu lat aaw hayyuun obboleettii kiyya kabajamtuudha jechuudha. Haadha qabeenyaa jabdu dhugarbii kabajamtu dhugaa nama siidaan nan dhaabee fi jiru jechuudha utuu si lubbuun jirtu. Ishi dubbadha yumaayette. Ana otoon ta'ee hin himadhu. Maaliif hin deebiti? Maaliif hin himanne yoo jette? Si jammar badiin kan kooti. Isa duraan teerume sanii yaani eegani teerume naaf taa'oo ta'e wajjin jiraadha naaf taane yoo ta'e isa biraa fageessee xaragee gadi baasee zubaalatti gatee ka'een laphee koo haaraadhaan nama haaraa jaalladha. Aina sana arteetti ka gidduun alaan sun olitti deebi'etti gala malee naramu. Jaalalaa miti kaa yaani beektaa yaani simmeetidha malee jaalalaa miti. Akka inni himatetti abbaa warraan qabu ittiin ajjanajjantee an durba duudhaadha ittiin ajjanajjanteedha himataan. Kanaafuu badiin kan ishiiti himachuun qabdu birri sanis kassartee hojjattee maqaa ishiitiif jiraachuu qabdi minnoo ishee hojjattee shamarran bakka buufachuu hin dandeessi kalas maaf waan hunda ufanii himachuurra yaani hafuu wayya birrichi. Jechuun inni sana wal xabbasaa turan birrii kaampaanii minaamin baradhu jetteetti kennite. Isu fi ega kaka mucaan ila mucicha fisote ba ilan birrii dafkite akkamitti. Dura hubadhu obboleettii kan akkas miti. Mee hubachiisuu yaad mee hubachiisuu yaad ansiifan falmaa mee hubachiisuu yaad yaa. Hayyuu foloo godhaa yeroo tokko maal gaarabbi waan hin taane akkatti namarra kaa'uun gaarii miti akkasaasaa hubadhu dura obboleettii kan itti qojiirra. Maa sirran keenya giiftii kootuu si'iitii akkamiin jedhe malaan sirran keenya bara. Akkasumatti kaa tokkummaa utuun hubatiin immoo maal amma kana keessa galuurre. Ishi sorry dhiqirtaa ishi sorry ishi hondo goggore dhiifa. Dhiifa obboleettii koo. Lakkee obboleettii koo kana dura akkuma amma dhaggeessu. Itti maatii garuu lakkoofsi jana argiteetta abbaa warraa keessan. Amma siin erga isa. Yaa na erge ayyuutti maa manni dhufutti himi bakka ayyuutti naan dhufe. Ana akka kootiin dubbadhe malee akka keetti miti madhume siif naggeeffadha. Okay ishi foloo argullat. Hayyuu foloo naa godhaa yeroo tokko guys hundi keessan hayyuu foloo godhaa mana foloo godhaa hayyuus foloo godhaa manas foloo godhaa jechuudha. Mee hayyuu irraa kaasaati meesachoo isaa hayyuu galatuma warra foloo gootan. Ayyeetti fuufi giifti. Amma ayyuun illee duraan biyyatti heerumtee namni ishee dogoggora qaba. Ati dukkanee seenyu dhugaa. Ilaa meenyuun galcheeti. Eenyuun galee hayi. Hayyeetti fuufi. Kana dura ani sirruma akkuma amma jettan kanadha. Okay ergasii immoo deebi'ee biyya Arabaa kan dhufe erga biyya Arabaa dhufee booda immoo abbaa manaa koo sana faana wallollee beekaa walirraa adda baanee jechuudha. Wallollee irrayyummoodha. Siigalee wallollee jennee erga walirraa adda baanee dubbachaa jira nagaamu. Na hayyuu nagaara tabiti hayyuu nagaara tabiti. Dubbadhu na nagaara. Akkaataa hubatte kanatti otoo hin taane wallollee walirraa adda baanee beekaa hundumaayyuu waan hundayyuu xumuranne walirraa adda baanee booda immoo ergasii booda immoo gurbaa kana jaalladhee jechuudha. Gurbaa kana jaalladhee booda immoo innis illee wajjin jiraan namni kan jedhu birrii itti kennee jechuudha. Birrii narraa fuudhe. Isa sana faana waliisnee jira already yaani. Akkatitti hubattu jechuudha. Ergasii booda immoo ergan isa dhiisee wallollee walirraa adda baanee booda immoo ergan gurbaa kana deebisee jaalladhee booda immoo innis gurbaan kun duubatti jechuu dhufe jennaan beekaanis immoo gurbaa sana nan dhiise gurbaa sana nan dhiise jechuudha siigalee. Ergan birrii kotti. Birri yaani laggeeffadha sirratti waan siin jaalubbo. Miidhamaan nuyi siigalee jaalalaanis ta'e maallaqaanis ta'e jechuun miidhamtoo shamarranumaa. So jaalallee kee yookiin abbaa manaa kee calqabaa san jechuudha. Dhiiftee kana jaallatte miti mucaasaa amma Dubaay jiru kan. Yaa dhiiseera. Hayyee ishi. Amma immoo isa biyyaa sanitti deebite. Qoy kaasitti ma ergasii immoo erga isaan isa kana faanas isa kana faana immoo utuu isa kana faana wajjin jirru immoo deebisee immoo biyyaatti xiqqoo lolli namni sababii makanaatti warra keenya gidduutti bu'ee jennaan gurbaa isa kanas nan dhiise jechuudha. Gurbaa isa kanas nan dhiise. Gurbaa isa kana dhiisee taniin jireenya kootti deebi'ee jechuudha.
Isa biyyaatti deebite. Kennaa amboo nama jedhu yaa ollaa galchitu ishee ennaan ni dhufe kennaa amboo na barbaadamaa Isa waan biyyaarraa ta'eef ilma walakkaa keessanii qabdanii isin. haa mooditarri naan liffadhe Ilma walga walakkanii galchattu jettanii isa miti. biyyaatiin. lakki hin qabnu Inni Dubaay birrii meeqa sirraa fudhate? inni Dubaay isumaan itti mae kanayyuu hin fuune lakki naan jedhe malee birriin Meeqa? kan kotoo seeraan tilmaamame naannoo 6,000 Kuma ja'a Itoophiyaa moo? akka biyya kanaatti. Okay, hariyaadha kun okay. Ani bareeddudha. Garuu heerumtee bahuu kee laayifii dabarsitee baatee waan hunda itti himtee yoo amansiiftee jaallattee jiraatte rakkoon qabu garuu oskitee jaallattee Kennaa yoo amboo ta'e abaaboo darbii yoo dhufte. rakkoo qaba. Yaani inja. Inda isaabish indeet nai. Nagaan siifa ta'u tokkummaa. Maarqos nagaan si illee ta'u habiibii kiyya. Qoy Intu akkasii guddina qaba. dhaggeeffadha. Anatu adda isinii baasa. Anatu isinii gaafata. Obboleettii keenya akkam nagaa keetii? Nagaa kooti kam isin Galatoom naguma ilaali. Atammaa wala jala teenyadee dhaggeeffataa turre. Akkaataa toora itti naasoftu namaan galu. Dubbii yoo namaa galee malee immoo hiikuun hin danda'amu. Okay. Atamma gaafa biyya jirtu abbaa manaa qabda fuuteetta miti. Laayif goolii Qoy mee tokkummaa. Yeroo haasaa nama jalaa haasoftu nama jalaa bada. Sirriitti ta'ifuufi. Yeroo biyya turtee abbaa manaa seeraan wal fuutan miti. yaa Thank you. Erga isaa wal fuutanii osoma wal jinjirtanii qoy isatti darbuu dura. Isin biyyatti akkamitti wal fuutan cidhaa wal fuutanii? Cidha godhatanii lakki caammitti. akkasumatti wal fuutanii? Ee Thank you. Wal fuutan ijoollee waliin daa'ima qabdu? lakki hin qabnu. Thank you. Waggaa meeqa erga wal fuutanii? Maarqos amma Qoy qoy ati waan jedhuuf hin qaba. Itti sii dabala itti sii Waan itti dabaluuf. deemu qoy tokkummaa. Itti sii dabaluuf ani Please, gaaffii wayi. ani waan itti deemuuf hin qaba. Erga sana waggaa meeqa waliin jiraattan isa biyyaa sana? Laa waggaan kun naannoo 5 akkas. Garuu seeraan maatiin lamaan keessan hin beeku wal fuutaniitu miti? Maatiin beeku. Okay, thank you. Ati ergasii biyya arabaa dhufte? Yaa ergasiiti. Okay, erga biyya arabaa dhufte immoo isa biyyaa sana ajji amma gaa wal loltan abbaa manaa kee kana ajjin. Wal lolleerra. Erga wal loltanii booddee nama biraa achuma si biraa jaallatte biyya arabaati miti? Eeyyee. Galatoom. Amma kaa inni biyyaa akkuma jirutti ta'ee utuu achi jirtu achitti erga jaallatte booddee qarshii itti laatte. Maattee Maarqos irra deebina. Isa biyyaa sana dhiiseetta gaama isa biyyaa dhiisaa ta'an jiru. Isa si bira jiru isa haaraa jaallatte sana qarshii 6,000 laatte miti? Eeyyeen. Okay. Galatooma amma dubbiin akkasi. So ergasii booddee maaltu ta'e erga sana wal jaallattanii isa ajjinis wal loltan. Inni kunis immoo erga birrii narraa fuudhee ka'ee booda duubatti jedhennaan anis immoo kadhachuu waan hin barbaanne asuma dhiisee birrii masa gaafadhee jennaan immoo Okay. birrii makoo isa gaafadhe birrii konaaf deebisi jedhee birrii koo isa gaafadhee jennaan immoo eshi naan jedhe garuu naa hin deebisne eegee Qoy masa jennaan birrii bira immoo hin geenyu. Amma inni biyyaa akkuma wal loltanitti jira isa kana jaallattee qarshii walitti kennitanii waliin jirtu. Okay. Amma erga qarshii sana erga wal loltanii gaafatte mootu waliin jirtanii gaafatte. waliyyuu lola iyyuu hin qabnu beekte. Okay, galatoom. So amma qarshii keessii deebisuu didee bakka kun qarshii keessii hin deebisne isa biyyaatti ammatti deebite miti dhumarratti. Naam. Okay. Qowaamame hin jira waan ta'eef. Deemi kutulee Qoy achumatti laa qabaa dhuftu. Tokkummaa calluma di waan ati waan dhumarratti itti ati deebisuu. bakka kana qabadhu waan si gaafa Maarqosa waa si gaafachuuf hin deema. Ijoollee shaambuulatti fakkaatti wallaggatti butiin jira. Butiin No, nafaa no, no. fayyadanii Hin nan jiru. butameettee mala akkanatti nan butameettee mala. Ilaa kana maayifan Hin jiru gaafee hin jiru yoo baadiyyaa du'aa keessa ta'e malee hin jiru. Baadiyyaa keessa hin jiru. akkasii naan jettetti mucaan kun jaalallee ishiiti jalqabuma. Durumaan. Argitee biyya ta'e wayii turte laa dhaggeeffadhu akkasii natti himteetti. Biyya sii kana sii natti himtu dhufte arabuma turte janajjanaa turte. Isa biyya Qoyti jiru. waa ta'u. Yaa. Isa biyya jiru sana isa Dubaayii ammaa kana osoo hin taane isa biyya jiru sana janajjanaa turte jechuudha. Gaafa isheen biyya galtu bakka ta'e wayitti waame.
akkasiin natti himte sitti maa ragaa. Aha. Bakka ta'e wayitti gaafa waamu tariigaa si fudheen gara jennaan nan dideette. Sana booda afaan na hidhanii na baatanii hiriyoota waan of biraa qabuu fi na butanii jette. Dirqiidha. Abboon jiru seera akkasii addunyaa irra hin jiru. Hin qalladdaa. Wallaahi akkas jettee sasiin jettee sitti mee. Soba. Ijoollee gaafannaan afaan harkaa gatanii jira. Ani fakkeenyaaf naannoo waan itti dhaladhetti wanti kun baay'ee hamaadha waan akkana raawwatte jechuun hin beekanii. Hin jiru qoyati asa deebitu na agarta. Goolii galuuf deemu agarta. Yaa hamaadha wanti kun beektaa ijoollee tafaan hamaa miti baay'ee salphaadha. Jecha tokkoon fixuu dandeessa. Trust me. Butii sana tamaadhaan siin jedhe malee butiin sun ilaal akka nu an beekutti ilaa fedhinnaa waan jedhantu jira naannoo keenya Maarqos fedhinnaa gaafa siin jedhu intallinii fi gurbaan walii galu. Intala fudhatee bada booda jaarsa ergata yeroo tokko ababbalii siin jedhu. Ani garuu hin beeku amma fakkeenyaaf ta'e tokkummaa dheengadda feesbuuk irratti agartee yoo ta'e mucayyoo waggaa 18 hin guunne gara naannoo Gujii kanatti ummati baadiyyaa keessa jiru waan akkasitti lammalee jiraachuu danda'a. Inni hin bute yoo osoo hin taane humnaan heerumsiisan. Butii kan jedhu garuu nutti himu abbootiin keenya nun hin beeknu. Dur ture yeroo mallas seenaawwii fuuldura ture butii wanni jedhamu. Achi as garuu butiin seeraa ala mootummaan itti gaafachiisa. Seera yakka biyya sanaa keessa seera biyya sana keessatti intina irratti barreeffamee jira. Maanni konstituushinii irratti barreeffamee jira. Amaloota Itoophiyaa keessaatiif fafee turanii amma garuu mootummaan kan dhorke waan akka butii humnaan fuudhuu jira miti. Mirga dubartootaa ka jedhu mootummaan haaraa erga mallas dhufe itti dabalame jechuudha. Garuu hin beeku baadiyyaa tokko keessa bakka fakkeenya hamma Itoophiyaa kana yoo agartee naannoo Boorana fa'aa kana keessa jechuun baadiyyaa xixiqqaa keessa garuu nu biratti kompiliitilii gara Wallaggatti hin jiru waan akkanaa. Okay, naale waan nama agalu tokko dheengadda ijoollee taasisan harkaa dha'anii naannoo keenyatti waan jiru tokko sitti hima. Wallaba laalle Oromoo dhumti kun wallaba akkaataan adeemsa isaa wallaba quba qabaadhu. Aadaan isaa xiqqoo aadaan Oromoo tokko bakka akka naannootti waan itti wallabu qaba aadaan. Amma fakkeenyaaf naannoo keenyatti tasiin buteette kana fedhinnaa waan jedhantu jira. Fedhinnaa jechuun Maarqosii intala tokko jaallatee fuuchuuf fedhii qaba yoo ta'e intala sana faana hiriyoota isaa babbalchiisee bakka ittuma fakkeessee fedhii isiitiin fudhatee bada jaallattee sotoo baddee jechuudha bakka ababbaliifaa jedhan. Kana jechuun atiif intalli walii galtaniitu jechuudha. Intalli sii walii galtee fedhii isheetiin si sotoo baddi fudhattee baddaa sana booda jaarsa maatii isheetti ergatte. Yaa baafannaa jedhaman hin baafate jedhu nu biratti. Nu birattis hin baafateenis jira fedhinnaa jira ababbalii jedhama fa'i. Amma utuma ta'eyyuu tokkuma gaaffii tokko sii qaba. Namni amma isheen nabbutanii afaan hin nabbute jettu kun nama isheen duraan wal jaalachaa turanidha miti? Wal beeku. Thank you. Butii jechuun garuu butii jechuun ati isheen hin beektu namni sun ishee beeka. Akka durii sanatti. Fakkeenya kana kaasetti mi'an illee. Namni gabaa gaafa dhaqxu yookaan shamarran gaafa gabaa dhaqan yookaan bakka qoraanii bakka garaagaraa yookaan iddoo fagoo gaafa deeman yoo akka carraa namni ishee irra ija kaatee jiru tokko yoo argee jedhama. Bakka namni bira hin jirretti bakka maal hin jirretti isheen hin beektu garuu buutatee deema. Nama ishee hin beektu jechuudha isheen. Waan akkasiin jira. Kun garuu duraan waliin turan wal jaallataa turan ijoolleen kun wal beeku mitire. Too butiin jedhamu amma gurbaan yookiin. Abbaa warraas immoo dhufeera kunoo inni lammaffaan ni Dubaay. Okay. Qoyati. Isheenuu deebisi waan gaafadhuun qaba. Maaliif sin jedhe beektaati? Ilaa maaliif sin jedhe beektaa? Nagaan sin illee ta'u habibi. Qoy amma waan dubbachuuf deemu bakka isheen jirtutti hin dubbadhu. Bakka isheen hin jirretti hin dubbadhu. Okay, adeebitu mucicha daarektiin haasofsiisa. Kaardii ergadheera waan ta'eef abbaa warraa keessa biyyaa bakka inni torkiin jiru jette isa maallaqaan hanga xumuraatti haasofsiisuu danda'a. Bakka inni torkiitti yeroo inni bahu. Galchi kaadhu fi haa dubbatu keessa galee haa dubbatu galchi kaadhu. Bakka inni torkii hin jiru iyyaalla. Yoonii torkii isaa dalage. Daareetti dubbata inni torkii akkamittiin na bare. Dhageeka yoonii torkii isaa hin dalanne hin hojjenne haga dhumaatti maallaqaa hin faana dubbadhas hin dhaga'ama sagaleen isaa waan ta'eef. Atis isheen maaliif kan himatu dandeenye atis waliin dubbatta jechuudha. Akkuma nama gastii keessa jirutti suuraa asii dhabuu malee yoo bilbilli isaa maannoo ni turkiin isaa dide kenna.
Atis waan isa gaafattu Ela akkuma nama tokkummaa gastii keessa jirutti ittiin dubbatta. ela tokkummaa kun moodiidha dhaggeeffadhu ela qaxara beellama qabamee miti. Dheengaddaa haasofneerra inta raagaa waan jirullee dubbatameera. Kuni moodiidha dhaggeeffadhu. Waan waa'ee faana achi dhabamee yookiin daataan dhabamee miti. Eessa gurbicheessa jiraata kennaa? Biyya jira miti waan ishii beekan. Biyya naannoo kan beektaa naannoon ni jiraatu. Ani beeku maattisa beeka. Ishii beekam. Kanaaf iyyuu dheengadda illee dheengadda gaafatuma haasofnullee onlaayinii irra ture mucichi. Naa barreessaa ture. Amma waa hundan dubbatina. Obsime bilbilaa inaa sobsiisaa jalqaba. Waan jiru obsime jalqaba bilbilaa inaa sobsiisee keessana booda dheengadda akkana taate jenna ammaaf dhiisi bakka rakkoon hin jiru. Amma isheen gabaabumatti himte miti waan ta'e tokkummaa. Fakkeenyaaf ila. An amma wanni isa ajaa'ibu dubbii kana reefuma dhufee dhaggeeffadde deeqaa lama dhaggeeffanne. Garuu waan asi gaafadhuuf hin qabu. Jechuma muraata isheen amma haasofte irraatii gooliin akka itti galuuf deemu beeki. Akkamitti jira amma fakkeenyaaf biyyatti jaallachaa turte jalqaba amantii mucaa kanaallee hin dagatin. Dhimma amantaallee hin dagatin asitti waan asi kaasee hin qaba. Maaliif amantaa kaafte jechuun? Thank you. Bakka isheen gaafadha sas mitiidhis waan isaatu jira waan isin jedhe jira. Amma fakkeenyaaf seera amantaa kiristaanaa keessatti yookaan amantaa kiristaanaa keessatti maal jedha beektaa isheen nama lammaffaa Qorontoos maal jettee barreeffattee deemti. Mucaan kun nama waldaa keessatti guddattee dubbiseera yaa dubbisuu qaba dubbiseera. Thank you. Akka seera amantaa keenyaatti maal jedha beektaa namni tokko abbaan manaan tokko yookaan haadha manaan tokko osoo inni jalqabaa lubbuun jiru yoo adda baate yookaan akka ammaatti yoo seera adda baate rakkina qabu osoo lubbuun jiru yoo dhiira kan biraatti heerumte yookaan isheen immoo dhiira kan biraa fuudhe akka waan sagaagalteetti jedhama. Isheen ammaa nama dubbii kana beektudha. Jalqabuma yoo seeraan gargar warga ol fuudhanii maatiinis seerris yoo gargar baaseera ta'e isoke. Mucayyoon sidumayyuu dhaabbannaan qabdu akkamitti abbaa manaa jalqabaa sana osoo lubbuun jiru hojjetachuuf biyya ormaa deemtee fuutee qarshiitti laatte. Innaa ishee magaafachuuf hin deemu waan kana jechuudha. Hin beetti waan ta'eef. Isheenis waan kana hin beetti. Alma asitti dhimma amantaa kaasu osoo hin taane hin beetti waan kan akka jiru. You know? So kanaaf waan jiru dhuftee nu beeksisuu barbaade. Atamma kana hin beekta. Isheen hin beetti. Amma tun gaaffii kana gaafadhee elaa kokkeetti qabamti. Hin beekadis. Sanati akka amantaatti ati aansara siifanniisan kan gaafu. Lakki dhimmichi dhimma amantaa miti. Dhimma amantaa ta'u iyyuu malee amantaa dhimma amantaa raasa'u miti dubbiin kun. Dubbii dhugaa isheen beekuu qabdu jechuu barbaadeeti. Isheenis hin beekti waan kana. Okay. Madaamis ati nan beeka waan naa galuun si gaadhe malati waan isin ilaallatu inni kun. Sirriidha deemtee sirriidha akka dhugaa wajjin wal qabata siin garuu si dubbachuuf si rakkisa waan ta'eef hin sitti hime. Yaa bareedu yaadni kee baay'ee gaariidha. Obsaa ijoollee gasirraa fooloo godhaa amma mucattiin deebitutti ani murtii addaan qaba waan isinirraa adda ta'u waan xiinxala hin qaban dubbadhu garuuti yeroo tokko tokko ilaali. Waaqayyoos ta'ee rabbii gatii kee numa sii kaffala. In argatte gatii kee abadan gatiin dhabdu. Waan tokko yoo miite waan tokko yoo dogoggora raawwu jechuun nama tokko yoo miite nama tokko ilaali asitti tokkummaa waan kana sii kaasee beektaati. Ilaali ati amma akka sooshaalitti gaafatta malee jalqaba mooraal kan jedhutu jira. Mooraal jechuun waan sammuu ishee keessa jiru tokko tarkaanfii waa tokko keessa seenuu fuuldura karaa hundaan ilaaluu qabdi. Tokko maatiin maal naan jedhu amantaan koo maal naa jecha aadaaf amantaan yeroo baay'ee waan sodaattu aadaaf amantaa keessa safuun ni jira. Kana beeki. Jechuun akkaataa adeemsa instituushinii amantaa sanaatti waanuma hin jirre goote. Akka aadaattis immoo waanuma hin jirre goote. Utuma fudhannee jechuudha. Sigalee? Okay, yaada sirriidha. Ati waa yaadadhe yoo akka amantaatti wangeela baachiftee naa kakachiiftaa yoo xumura irratti barmaarqosa jiraachuun kee gaariidha. Ati amma isheen fakkeenyaaf jalqaba maaliif waan kana kaasee beektaati? Yeroo ati jalqaba sirba bantee viidiyoo cufatte. Mucaan kun jabduudhaan jedheen. Amantaa jechuun amantaa sanatti jabaachuu osoo hin taane seera amantaa sanaa beekuudha. Seera amantaa beekuun immoo tokko amantaan sun maal ajaja maal hin ajaju kan jedhu beekuun. Inni kun immoo jireenya waaqarraa duwwaa osoo hin taane jireenya lafarraatti illee si gargaara kana beeki. Jechuun hawaasa keessatti akkamitti akka jiraattu mootummaa waaqaatti akkamitti akka jiraattu si barsiisa. Isheen amma utuu waan kana kaasee hin beekti.
dogoggora guddaa keessa jirti jechuudha. So waan hin godhamuu hin qabne goote. Okay. Yoo jiraatti lakkoofsa yoo deebite lakkoofsa naa barreessi lakkoofsa abbaa warraa keessa na ergi bakka tokko isheedhaa dhiifannee jira warri kaayisa akkasitti nu hubadhaa. Akkeessa turte madaamiin koo karaarra jirti dhufaa jirti suma jettuuti. Yoo dhagaadhaatti amma dhuftutti lakkoofsa abbaa warraa kee naa ergi. Abbaa warraa keessa jira maaliif hin dhufu jedhan addan baasa rakkoon hin jiru. Ni dabalata abbaa warraa Itoophiyaa suni ganamaadha. Waaqayyo gatii isaa kaffaleera. Akkamitti kaffaleera qeessa kana isa kana jaallachiise isa kanatti birrii kennisius adhiiftus itti miidhameera jedhaa jirti waan ta'eef waaqayyo gatiidhuma namaa kaffale deessatti jechuu barbaadeetan. Tarii miidhamtus tarii adhiiftus rabbitu beeka tarii mucaan miidheera tarii miinee rabbitu beeka kana waaqayyo garuu gatii kaffala. Isa sanaa waliin utuu nagaa teessetti ta'eeti isa sanaa waliin utuu nagaa teessetti ta'eeti tarii kun hin mudatu ta'uu mala namiidheera hin jettu ta'uu mala jechuu barbaadeetan. Tariiti waan godheef qabaa. Meen ilaalla. Amantaa kam keessatti immoo wanni isin hubachuu qabdan namni miidhaa namatti raawwate hundinuu gatii isaanuma argata. Wama fedhe ta'e gatiin ofumaan sii kaffala deebisee sitti naanna'a. Gatiin oo nama miiteetta ta'e inuma miidhamta ooltee bulta malee guyyuma muraasa ooltaa bakka waggaa tokko teessaa waggaa lama teessaa shan teessaa oolee bulee garuu gatii humna keetiin argata gatii keenya argata jechuudha. Gatii isaa namni siin kaffalu. Uumaa sii kaffala. No namni keenya maal ta'e beektaa tokkummaa. Ilaa tokkoffaa ijoolleen keenya hubannaa hin qabani. Mucayyoon kun osoo hubannaa qabaatte ta'e qarshii seerraa nyaata ture mucaan kun eegalee gurbaan kun jechuudha. Amma ijoollee keenya miskiina kana maal godhu dogoggora isaan qaban barbaadaniitu qarshii irraa fudhatanii mucaan kun hin beekamte. Maarqosii kennaan maal jedhe beektaa? Yaa. Abbaa warraa biyyaa qabdi garuu abbaa warraa hin qabu jettee si waliin jireenya fuulduraa jiraachuun barbaada. Lagizeedhaan na barbaadde moo jireenyaaf jedhee gaafadheen ture lakki jireenyaaf jettee anatti immoo akka abbaa warraa qabdu natti himne. Hin himne. Inni naa himatu akkanadha. Natti himne. Abbaa warraa qabaachuun si abbaa warraa ishee immoo booda suuraa koo dhaqee gad deebisee maaliif akka gad deebisee gaafadhee feesbuuk irratti poostaa naamin jedhee wantoota hedduu kaasaa ture. Ani jireenya naa wajjin jiraachuu fi Tokkuma gadda sitti meera otoo waan polotikaa minaaminaan barbaachifne suura isaa yoo gadda na jalaa bade ani inni naa erge nan qaba kunan. Kan ishii wajjin kaate biyyatti boqqolloo keessatti. Boqqollootti bakkuma hunda jirti jechuudha. Namni hundinuu naawaa balleessuutti boqqolloo keessatti jirti. Ishii. Kunaas boqqolloo wajjin jira sitti agarsiisuu danda'a fideen nan laxafa iddoo kanatti. Isaa fi ishii jedhee jechaadha. Ani inni keessaan naa erge. Sigalee? Amma gaaffii poointii tokko kaasee ture kenna amma. Anamma ilaali. Tokkummaa gaaffiin si gaachaa jiru naan deebisin dhiiste. Amma isheen gaafa mucaasa kana jaallattu akka abbaa manaa biyyaa qabdu ittiin natti himne jedhee jette miti. Eessatu jedhe yaa. Mucaan amantaan isaa maal kiristaanaa moo musliima? Ela dhageeffadhu. Lachuu kiristaana. Piroostaantii namatti si lachuu. Okay. Hin beekaa jechuudha mucaan. Asitti waan asii kaasuuf hin qaba. Dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf inni jalqaba isheen ittiin himne akka abbaa manaa qabdu yookaan akka fuutee jirtu yookaan akka heerumtee jirtu ittiin himne taanaan inni amma ishee yookaan immoo sobdee lakkii ani hin fuune an singiliidha jettee itti heerumte taanaan mucaan nama jireenya barbaadu ta'uu danda'a. Nama dhuguma fuudha barbaadu sii galee. Garuu wanta gaafa kana argee tarii dhumarratti dubbii kana hubatee walloluma keessa aaree deemuu danda'a. Qarshii ishee kana nyaachuu dhiisuullee danda'a jechuudha. Deebisuufii danda'an. Amma yoo danda'ame namicha nu finnee nuti jechuudha tokkummaa namicha fiddee qarshii jaalalumaan ila kan waan isheen balleesses waan isheen gootes gaafattee qarshii sana deebisuuf yoo fedha qabaate hin deebisaa. Isa kana inni siin himataa jirtu isa kana bar. Eenyu kennaamu? Inni siin himataa jirtu kennaadha garuu kaayisicha tabbaa warraa Itoophiyaa sana waan ilaallatuuf isa dhiyeeffachuuf ani ajaa'iba qabda amma kennaadha kan himatamaa. Kennaa sana bira jiru kana bar. Maaciitiin dubbachiistaree badnaati. Haasa'e rakkoon qabela dhimmicha dheengadda jiraachuu dhiisuu dandeessa beellamaan ture biroo akka raagaatti illee obboleettiin ishiitti dhiyaatteetti akka ishiin heerumtee jirtu immoo biyyatti.
Kennaa maal jette beektaa amma gaafadheen Koi ture. tokkummaa atamma fakkeenyaa fi Ogummaati mataa keetiin dhageessee dhala. Nama 2000 waan ta'e jalatti muca'oon suni eerumuun gaarummaadha salphina miti. Maaf dhoksita jettee obboleettiin obbolaa walii ta'an ilmaan wasiilanii dubbatteetti kana gubbaarratti. Nama 2000 waan ta'e irratti. Ana utuutiin dhufin kennaa gaafadheen ture utuutiin dhufin gaafadhee ture kennaan utuutiin dhufin atuutii jalqaba jaalalleedha naan jette. Garuu namni kun Koi booda meenan gaafa daamii atamma isin amma keessaan bistanii nutti himtu akka nuun galleetti isin already dubbii kana bilcheeffattanii sirriitti taa'aa adda baafna jirtu. utuu isin dhufte tokko kaafnee adda baafnaa illee tokko kaasee adda baafna. Yoo kenna atamma Mana fakkeenyaaf fuula gaafa gochuun isheen dagatinaa biyya sana jira. dhufte achuma jirta. Eessa? Lafa amma jirtan kan lafa itti wal jaalattan. Yeroo kam? Yeroo isheen biyya ishee dursee dhufe moo ishee dursee dhufe? No, akkoo as jirti ishiinan. Eenyuun dhufe? Okay, isheen as jirti ati boodarra dhufte. Biyyatti duraa wal beektu? Maatii ishii beekaa? Okay, thank you. Achumatti wal bartan biyya lafaatti. Asumatti wal barree kaanee akka nama tokkootti wal jaalanne anis jaaladheera ishiinis na jaalatte ta'e hin beeku garuu maal na jaalattiira ishiin biyyaa qabdi. Kooiga akka biyyaa qabdu sitti yeroo sana. Dhageeffadhu. Ishiin dubbii ho'ifachuudhaaf jecha itti meeraa otoon dhirsa biyyaa qabadhu na jaalatteetteen tokkummaadhaan. Si galee? Ati amantaan kee maal kiristaana moo musliim? Kiristaanan ela dhageeffadhu sitti nama aga mul'utti narraa furadhu. Akka namaa tokko wajjin haasa'aa jirru intala kana wajjumaan haasa'aa turreen. Turree yoo xiqqaate naannoo ji'a afurii waan akkasii finneerra beekte otuma haasa'aa jirru gaaf kaanii akka carraa ta'e anumatu humnaan qabee silkii koo profaayilirra kaawwadhumee suura koon jedheen. Naan shakkii beekte. Achi gaafa ishiin irra keewwattu mucaan suni inni ishiin dhirsa biyyaa qabdu suni achirraa shutu iskiriin godhee suura koo galabbatee possote. FB'dhaan jechaadha. Achumaan koomentii sana argeetanii edda ilma dhiiraa taatee suura namaa cal jettan nama hin beekne maal hojjaa gadi qabdee postottaa nama baruummoo yoo barbaadde hin beektu taanaanii noormaalii postottee eessa namni kun jettee yaafachuu dandeessa bariin jedheen kootu na dubbisee lakkoofsa koo barreessee kenneef. Gaafan barreessee kennuufi mucaan dhugaa qabanii akkatti hin beeku. Haadha manaa kooti akkanatti fuudhee wajjin jiraachaa turre ji'a jaamoo waan ta'e maatii wajjinuu maatiin muluu wal baree wajjin jiraachaa turre hojiidhaaf biyya kana dhuftee naan jedhe. Kaza anaafis haadha manaa kootedhee wajjin haasa'aa jira akkam taagaa kuniin jedheen. Kunoo suura ishii ilaaledhee suura ishii naa ergeet isa wajjin kaate quwaasitti fideensi ni laxxaba kan inni naa erge. Achi akkamittiin akkas gootannaan ishiidhaan dura wajjin haasa'aa turre kunoo akka wajjin haasa'aa turre waliyyuu waan akkasii wanni hin jenne keessa dabarsaa isaayyuu guyyaa tokkicha ijoollee gooddanyoota kootu na goomsee manatti na galchee guyyaa tokkicha na bira ga'e safara kooyyuun keenya naan jette. Guyyaa tokkicha na bira ga'e naan jette. Edda siiga kun dubbichi edda wanni ta'e. Guyyaa tokko ittiin na xabbase jettee na bira ga'een kun na xabbaseedha. Okay, rakkina hin qabu. Okay, ergasii booddee hoo. Hiriyoota shamarraniitu na goomsee manatti na waamee naan jette sii galee. Kaza akkamittiin akkas jettare akkamitti dura waan takka hin qabu naan hin jenne naan jedheen. Kanumaan ka'iitiin achumaan kanaan kaaneen niitii dhirsa qabdu immoo ta'u mucaan achi barreeffamaa waame kanaan jedhu suura ishiinatti ergu niitii namaa immoo fuudhuu hin danda'u achumaan hin dhiise. Hin dandeessu siin ayyamamu iyyuu malee. Achumaan hin dhiise asumaan dhuftee na himattee oddoo kanatti illee rakkoon qabu edda akkas ta'e kun obboleettiin kan obbolaatti walii oolan gadi fageenyaan hin beetti akka ishiin heerumtee jirtu waa hunda hin beetti kun obboleettii kana gaafadhaanee obboleettii sana waamne asirratti. Obboleettiin suni anaa miti obboleettiin ishiidhaaf obboleettiidha malee. Intalli dhuftee asirratti uummata naannoo nama 2000 waan ta'e jira akkamittiin hin heerumne jettaa heerumuun koo kabajadha heerumteetti. Ji'a ja'a wajjin turanii maatiin ishii wal beekaniitu biyya kana dhufte. Dhagayeera tokkummaan gurra isaatiin kan. Kanaan haa dhufu jedhanii dhirsicha haa dhufu jedhanii otoo dubbiin akkasitti wanni xumuramee jiru cufnee irraa baane. Ani immoo niitii namaa fuudhuu hin danda'u. Hin fuudhus immoo Maaliif fuute maal niitii namaa ooni? Geessuma iyyuu hin jiru malee. Anu niitii namaa fuudhisu hin jedhu anu. An abbaan argeetti taphate immoo fuudhuu hin danda'an. Dursa dirqama akka dirqamaatti Ati taphanaa rakkoon qabu garuu niitii namaa fuudhisiin hin jedhu.
niitii namaa fuudhisi anuu fuudhisiin hin jedhu niitii. Ilaali gaa amma tokkummaa asitti lama waan isheen jalqaba kaastu. Eeshi akka Qoy sittiin deebinaa tokkummaa sittiin deebinaa gaaffiinsi gaafa qaba itti deebinaa. Asitti qabxii tokko hubachaa deemi tokkummaa. Maal jettee ati jalqaba na fuudhee galee na butee galee jedhee jette miti. Tokko waan akkasii hin jiru. Na bute na afaniitti. Lammaffammoo jechuudha tokkummaa. Maatiin erga wal beeku ta'e biyya gaa'elli isaanii sirriidha jechuudha. Cidhaa wal fuuneetti miti cidha godhanii wal waa sirreessa qoy kennaa. Maarqos waan sirrii gaafate. Maarqos maaltu ta'e beektaa? Waa'ee butii irratti waan ani sitti himne tokkotu jira. Gaaffii kee ammaa irratti arriif yaadadha. Eega na butee ka'ee booda maatiin araarameera jette. Isa kana yeroo kam himtee jalqaba gaafa natti mattu abbaa warraan qabu naan jette. Hin qabootte gonkumaa jaalalleedha jettee inni sun jaalalleedha malee abbaa warraa miti jette siin. Maama gaafataan turetu sin ol hin seeniin maaliif akkanaa jettee naani fuunuma rifattee jennaan xiqqoo iddee sana nan dhiisee ana gaafa natti mattu akka jaalallee malee abbaa warraa hin qabne natti himtee turte jalqaba. Obboleettii ta'e hin beeku fira ishee natti fidi fira kee jennaan fidde gaafa siin fidduu waaqayyotu si argaa waaqayyoo beekaadha ilaan sobuunis hin ta'u minaamin jettee ati zargii godhattee yookaan heerumtee jirta abbaa warraa qabda turte maaliif abbaa warraa hin qabu jetteetti obboleettii ishee tokko dhufte obboleettii gaa. Tokkummaa oddoo sanatti maal siin jette intalli sun yeroo sana ati gaafannaa maaf akkas naan jette ati maaf akkas anaanoo akkas jette akkamitti intalli kun akkas siin jechaarte nan qaana isin hin jenne ishiin. Nan qaane nan butame jettee akkasitti. Dubbachuu nan qaana jette yeroo sana. Qoy isheen qoy dhaloonni ishee eessa? Shaambuu. Shaambuu baadiyyaa magaalaa? Baadiyyaa na fakkaata. Baadiyyaa na fakkaata. Baadiyyaa qoy shaambuu keessa aadaan akkasiin jiraare shaambuu wallagga shaambuu magaalaa guddoo biyya guddoodha hin jira seerri butii biyya sana hin jira qoy dhugaaman dubbadhu. Butii maaltu jira akkoo wajjin galtee na fakkaata montalloo durayyuu wajjin galtee turte. Kana na dhoksite malee anaan. Ani yoo amma tokkummaan waan garuu jechaadha. Waan qabatamaasaa gurbaa sanas waa miti dhuguma seenee mucaan kun haa dubbatu raagaas intallitti himteetti ana balleesseef immoo ishii balleessee uummanni amma ganaa masakkaru. Qoy amma sabadiif sarara hin jirru ganaayyuu waan jiru jalqaba uummata hubachuu qaba. Amma kan na ajaa'ibe tokkummaa amma fakkeenyaaf ati gaafa jalqaba wal bartan sanaa wal janajjantanii maal jettanii abbaa manaa qabdaa fireendii qabdaa jedheeti namni keenya kan wal gaafatu yeroo baay'ee yoon beektate. Fireendii qabdaa yoo isheen jaalallee iyyuu qabaatte wal dhiistamoo wajjin jirtu reedhee gaafata. Wal dhiisneerra yoo jette itti seentaa jechuudha jaalalatti. Ani akkam beekutti akkasi. Utuma jaalallee utuma intinaa ta'e jechuudha booyi fireendii yookaan waanuma goddonyaama yookaan immoo jaalallee duraanitu ta'e jechuudha. Yoo isheen wal dhiisuu ishee beette sirriidha. Bakka jireenyaaf naa taatee jettee san booddee jaalalatti seenta mitiire waan akkasii beenna kan beekun. Malee callumattee ati gaafattee erga ta'ee abbaa manaa qabdiif hin qabdu gaafattee noo siin jette miti. Haadha hin qabu naan jetteen. Dachee kana rakkoo guuteemi singiliin baay'ee isaa jira wannaatan taa'ee nama eeggatu. Anayyuu yeroo irratti gubate baay'een kisaaraa keessa galee san dubbadha. Hagam waliin turtan sin? Ijoollee fooloo godhaa eegaa mana. Fooloo godhaa eegaa. Taaptaa godhaa. Ji'a 8 waan akkasii tureera. Ji'a 8 okay ji'a 8. Naannoo tokko jirtu? Haara lakki isheen akkoo gara biraatti an gara biraan. Wayaatti wal agar ture? Maal wal agarraa eessatti wal agarra? Takkaam waliin agarree? Qoy takkummaa. Takkaam waliin agarree sin? Haara dhufteeti yeroo tokkicha gasaggaste. Inni dhuftee okay yeroo tokko qofa si bira dhuftee? Qoy tokkummaan kolfin yeroo tokko qofa si bira dhuftee? Gasaggaste waan hin kolfine Maarkos. Qoy yeroo tokko qofa si bira dhuftee? Lamaan tokko dhufteetti. Itti namani sadii godhu. Okay. Amma utuu dhugaa dubbanne qoy bee tokkummaati. Mee hubadhu mee gaaffiin gaafadhu. Okay wal janajjantanii yeroo tokko amma wal bira hin jirtanii waliin fuune isin iyyuu seera mitire. Dhaggeeffadha. Waliin fuune miti kenna. Niitii namaan fuudhaayi. Qoy. Niitii nama amma reefuu bartame amma waa tokko dubbatin malee duraan waliin fuune miti.
Inja wajjira jantan malee. Durammoo akkaataan fuudhee badee olee wannaati. Elaame Atamma gaaffii si qoy obboleetti nu akkasitti deebi'a. Marcos Kennaa irraa fitan haa qabi qoy. Rabbi Okay, keenyaa qabi. fixeetti. fixattanii fudha. Uummati waa hubataa deema. Namni beeku waa hubataa Lakkoofsa deema. maali? Namni waa beeku waa hubataa deema dhaggeeffadha. Isin amma wal jaallatanii Deemuu fi Kenna. Marcos dhiifama naa Wayye. dhugaa waaqayyoon kabbalee Wayye kana kenna qabsee tokko deeqaa tokkotti na eege obboleetti. Mee Marcos dhiisa dubbattu. Aaraa basuma. Dubbattu dhiis Marcos. Marcos dhiifama ishee dhugaa rabbii nama guddaa. Akkama isin haasaa turtan kanatti isuma haasofsiisaa turtan malee No, anarraa no, waa tokko dhaggeeffadhu. waan hubattan hin qabdan. Dhuguma waaqayyo Gifti. amma akkasitti Gifti. dhugaaf dhaabbattu isin. Dhaggeeffadhu Gifti. An dubbachiisaa hin jiru. Akka yaadaatti dubbataa jirra. Siif inni ganaa dubbattanii akkuma hin jalqaba si gaafataa ture. Lafati hin jirretti dhaggeeffadhu. Lafati hin jirretti dogoggora wayii sitti muruu yookaan sirrii keetii yookaan dogoggora jechuun miti. Amma Maarqos duukaa isaa jira. Wanta sana hubachuu fi ati Yaa. immoo isa faana dubbattee abbaa manaa keessa finnee isa dhugaa barbaanna malee inni kun yookaan badii sitti muruuf ati balleessituudha jechuuf akka hin dubbatamnetti hubadhu. Galatoomyaa si'a tokkitti yoona Akkasitti haa hubadhu dubbatu Gifti. jechaa jiru illee dubbadha waan kana gaafa dhufin beeka rabbii jira naa qaba. So isheen amma abbaa manaa biyyaa qabdi si wajjin immoo wal janajjantanii jirtu ati iddoo biraa jirtaa ishee illee iddoo biraa jirti. Amma silkiidhaan wal janajjanaa jirtu miti ree kenna. Ayyee. Thank you. Erga wal janajjantanii booddee isheen yeroo tokkos ta'u yeroo lama ta'u si bira dhufteetti. Dhufteetti. Thank you. So isin iyyuu wal janajjantanii malee seeraan waliin fuune jechuudha. Haara ni maal hojjaan fuudhaa? Waliin fuune jedhu Maarqos. Thank you. Okay. Waliin fuunee wal janajjantanii atamma gara jaallachuutti deemaa jirtu hojjaachuu deemaa jirtu reefuu shaakalaa jirtu si'a lamaan tokko wal agartan abbaa manaaf haadha manaa seeraa hin taane isin lamaan iyyuu galatoon qarshii kamsitti laattee Mee al tokko dubbadde deemuu finne. jara irraa odeeffannaa Maarqos akkam jettan. Anila, Jara Maarqos. afidni nu dabaree. Nama waamama waan ta'eef tokkummaa deemuuf hin dhugaa waamamaa jira Ilaa waan jalqaba obboleettii kiyyaa ati akkanatti dhugaa dubbattu waan jettee irra sii deebi'aa ilaal. Murteessuufi miti ati balleessituudha isa balleesse miti. Amma ati dhuftutti si eegaa namni yaadan dubbata si galee. Bakka ati hin jirretti immoo namni ati balleessituudha ati ganaa namni ataa kee isin dhagaa bara. Kan isaa qofa dubbatamaa ture waan dhaggeeffachaa ture sokkee rakkoon qabu ani mi'amuun koo ani boru naaf kufanii achitti hafuu miti ani kufee ka'uufi ni malee miidhamuu waan kun tokko waan dhimma irraa qabu fakkeenyaaf rakkoo kee ni matta ilaa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. ela tokkummaa Qoyika. eshi beeka Obsika. Asamma na miidhuun keessanii minaamin hin jedhin. Ammallee rakkoo kan kee ni mattaa namni si dhagaa rakkoo kee akka feetetti mattaa wal gaafannaa waliin deebifnaa isan gaafannaa isaaf waliin deebifnaa kanatu jira sii galee kana hundatu ganaa waliin dubbanna jechuudha. Malee namni badii sitti mure yookaan yakkamtuudha siin jedhan jiru. Dubbichee isaa sirriin isaa eessaa dogoggorri isaa eessa waan jedhamu ganaa walirraa hubanna. Isarraayis sirraayis sii galee taa'ee si dhaggeeffattee waliigallee endagana abbaa manaa keessa biyyaa sana dhugaaneessa jennee dhaggeeffanneeti. Namni yaamtuu si baasu hin jiru geeftii kiyya. Isallee sillee dogoggoraan namnamtuu si baasu hin jiru. Sii galee akka abbaan himatu hin ta'u, akka himatu hin ta'u, akka inni himu hin ta'u. Oo wal bira teessanii immoo tanaa dubbattanii in ergama dhugaan gidduutti. Sii gala miti dubbiin. naaf gala garuu tokkummaan xiqqoo hojiin kan koo biizii waan ta'eef sababiin dafee deddeemuufini. Amma ishii mata kan kee galtee si dhaggeeffannamoo maal dubbachuu barbaadde? Elaamani waan an dubbachuu Dubbiin kan gara dubbatamee miti tokkummaa. dubbachaa turetti laaqoo sitti elaamma akka inni dubbachaa turetti jaalallee hin qabu jettee in soba malee jaalallee qabaa jedhee itti meeran dhuguma waaqaa sitti maa itti meera jaalallee qaba jee itti meera. Qoy ilaa amma no amma Maal tokko narraa fudhadhu. qoy al Hiriyaa qaba jee itti meera inni mooyyuu lakki waama fe'iyyuu haa ta'u ani suma faana jireenya godhachuun Maal barbaada nama naan maalan jedhe. godha doris lamaan si funamoo. Amma dhiiste malee amma dhiiste malee amma Si funamoo Alaa. kamitti. kabaja walii eegnaa tartiibaa walii dhaggeeffannu yeroo inni tokko dubbatu walakkaa kutannee dubbachuu osoo hin taane tartiibaan dubbanna. Amma tartiibaan dubbachuu fi lakkoofsa sabbaa warraa keetii sanas eegaan jira. Kaardii guuttadheen jira. Kaardii ati argite guuttadheen jira waan ta'eef lakkoofsa abbaa warraa keetii sanatti dawwalu lakkoofsa abbaa warraa keetii sana naa ergi. Maaliif abbaa warraa asitti waa takkatu jira amma waa'ee lakkoofsaa irratti yeroo hin gubinii tokkummaa. Ilaa dhaggeeffadha waan akkasitti ilaa dhaggeeffadha. Ilaa nan beeka.
Yeroo dubbattan obsa obboleetti dubbatachuu dhufte miti gabaabsi daqiiqaa 3 keessatti seenaa kee istirii kee qacu godhi akka nu galuutti lafa kaa'i. Ati gidduutti waa dubbattaa qo'aa jetta yeroo namni dubbatu qo'aa jetta. Dhuftee immoo dubbattee immoo osooma waan tokko nu dubachiisin immoo isaa jira afaan keessa ol baatu. Akkas naasaamu. Deebaa galti Kanatti dhiti qacu godhi nutti himi. Ati immoo irra hin Bakka ilaame dubbatin. akka gootan ani dhugaa koo waaqarraan barbaadadha. Hundi keessaniyyuu galatooma beekaa dhugaa waaqayyo ani deemuuf ni waan ta'eef Roobolo dhugaa. la waa sirreessaa deemna. Otoo dhugaa qabaatte hin deemtu turte. No qoy. Tokkummaa lana dhaggeeffadhu. Obsi Ammas qoy taanaan kenna. qoy rakkoon qabu. Hin haasofna rakkoon qabu. Zashiin akkas jechuuf rakkoon qabu. No qoy obsatu. La obboleetti kiyya. Ani badii kee kana hin jenne. Rakkoo qabdaa dhuftee himatteettaa gola buu mirga qabda. Rakkoo qabdaa si waliin dhaabbanna. Rakkoon qabdu isa rakkoo qabu waliin dhaabbanna. Si galee yoo rakkoo qabaatte rakkoon koo kana daftee harka kennachuun qabdu. Loluu hin qabdu. Loluu jechuun haqa qabda yoo ta'e haqni koo kana laal haqni koo kana haqa kanan qaba jechee dubbachuu qabda malee sossodaachuun qabdu. Haqni koo jalqaba akka haqa qabdu eega dubbattee akka haqa qabdu eega dubbattee gola buu danda'uudha qabdaa jechuudha. Si galee namni badii sitti muree hin jiru namni ati akkamtuudha siin jedhan jiru ammallee ganaa adda baafachuuf deemna jechuudha. Innaa waa tokko gaafa dhuftee jalqabde akka xumurtu beekuu danda'uudha qabda. Nama tokko maqaa isaa dhuftee sirratti kaaftee kaatees immoo zimmeettee deemuun ni ulfaataa jechuudha. Si galee ilaa balaan qabda ani hin dubbadhu. Maalirra jirtu ajandaalee nuti fakkaatan tokko fuuldura godhame. Yaa aboona bicha baarabaa kana fuuldura godhaa. Ilaa amma hin dubbadhu miti ani garuu dubbannaan rakkoodha. Amma mucaasa kana osoo hin taane nuyi walitti darbuu dhufaa jira jechuudha. Sababni isaa kitiraama walii agoonu jechuudha. Nam tokko maqaa isaa dhuftee kaaftee miti dhugaan koo kana kanan qaba rakkoo kana kanan qaba jettee goolabuu qabda. Dhuftee himattee kaatee yaada biraa akkasumas jechuun qabdu jechuudha. Si galee amma dubbachuu irraa qusataa jirra jechuudha. Mubaarak baay'eetti. Lakkii haasaarra jiru ani fuuldura godha. Dhufanii matanii kaanii dafanii harka kennuunis sirrii miti. Galchaa mooditarri ilaalaati. Ani barsitti beera dhugaa waaqayyoota jiraataan qabeenyaan gadi dhiisu lamaan ishee maal godhu lamaan isaanii ila hunduma gidduutti isa kana beessa biratti dogoggora kan qabdu mucayyoodha. Bubbeen jechuudha. Maal ta'e? Obsatu qaba. Maal ta'e Marqos? Waan taane maa. So maal jechuun barbaade beektaa? Nama himatee Maal jechuun barbaade beektaa tokkummaa. Dhaggeeffadhu mucayyoon osoo dhugaa qabaatte sirriitti tokko tokkoon sitti himti toora galchitee ture jechuudha. Amma rakkinni jiru maa inni abbaa manaa biyyatti dhiistee isa kana ajiisu wal jennu maaltu fide? Qabaa itti meeraa itti miti erga qaba jedhee itti mee dhaqee humnaan manaa fuudhe inni kun. So kanaafi dubbii dogoggoraa fiddanii waanuma irratti haasa'amu iyyuu miti kun. Dhaqii qarshii dhee barbaadde intinaati fudhu malee maaltu felfelsi godhe biyya ormaa dhuftee maajii qarshii irratti laata? Qoy Maarqos kennaa lakkoofsa abbaa warraa si qabdaati. Ani maataan harkaa fuudhe lakkoofsa abbaa manaa. No wayifan hin barbaade hin qabdu jechuuf kan akka gargaarsaati. Haaraan hin qabu dhugaa. Mucaan ikkoo ifi birraa naa barreessa tureem. Ooyishi obboleettii kaleessaa isaatti shirnaa godhi yeroo tokko. Anna jalan jirtu garuu. Intalli waan dubbattee turte nama kuma lama irratti waan masakkartu namni jala jiru warra dhagees jiraachuu danda'a. Waan masakkartee turte yeroo sanaatis dhageesseetta. Isheen amma kennaa maaltu rakkoo qaba beektaa? Maa daftee sodaatte isheen haqa qabdi miti? Tokkummaadumte yeroo jettu ati ilma dhiiraati otoo dhirsan biyyaa qabaa otoo dubartiin tokko dhirsan biyyaa qabaa otoo siin jettu ati deemtee jaalattaa? Warra namaa jaalladhu Hin fakkaata dubbiin kun. Ani warra namaa akkamittiin jaalladhu siin jedha fakkaatuuf aan akka kiyyatti warra namaa jaalladhu. Tokkummaa amma lakkoofsa kana qabadhuutti dawwaliitti ati ilaa obboleetti kiyya sagalee sii qabeen ka'ee ilaa nama ammeessuun rakkatina akka namni sitti duulee wayii yookaan. Nama ammeessuu miti tokkummaa nama ammeessuu miti. Isan dubbadde dhiistee gara biraa deemaa jirta. Mee dhuguma birrii irraan fuune jedhee isaan arfan kun iyyuu naaf kakatanii ani kana bichaa barbaada dhugaa rabbi. Okay sana kakachiisuuf
dubbiin nu biratti ilaal jalqaba hanga xumuraatti deemama. Bakka ati yaadde qofa keessaa kunneen fudhan. Kitaaba tokko walakkaa bantee dubbiftee wanta itti raawwattu hin jirtu. Kayitii isaa yoo hin barin. Ergaa tokko sii dabarsuuf ergaan sun kayitii yoo hin dubbisin walakkaa dubbifte yoo ta'e maal akka ta'e beektu. Macaafuma qulqulluun fakkeenya siifu. Macaafuma qulqulluu nama biraa miti. Walakkaa yoo kuttee dabarsite ergaa biraa waa biraa sii dabarsuu danda'a. Wanta sanaan al. Yoo walakkaa kutattee dubbifatte. Garuu macaafa sana yoo keessa galtee tokko kaaftee amma xumura isaatti dubbifte qofa kana hubachuu dandeessu. Irraa kuttee immoo macaafa qulqulluu yoo walakkaadha. Amma xintii kana qofa itti waan feetetti hiikkataa jechuudha. Kara feetetti hiikuu dandeessa jechuudha. Maalirraa ka'e akkamitti ka'e jettee dubbisuu qabdaa jechuudha. Eega dubbistee booda macaafa sana hubattaa jechuudha. Garuu macaafa keessaa walakkaa yoo fute kara feetetti hiikkataa jechuudha. Walakkaa amma sitti xintii amma barbaadu qofa amma fakkeenyaaf siin falmuun barbaada miti'en. Siin falmuun barbaada mitiire fakkeenyaaf macaafa wayiin sii fudha. Xintii naa ta'e naqee keessaa fudha walakkaadha. Siin falmuufanii barbareen baay'isi godheera jala jirte miti siin nama gubdu sunis. Xintiin siin falmuu jedhe sana qofan keessaa fudhadha jechuudha. Sababni isaa siin mo'achuufan malee waa'ee kitaaba sanaa baruuf yookaan waa'ee macaafa qulqulluu baruuf miti'en. Karaan ittiin si mo'adhuun barbaada jechuudha. Sana dhiifteet kayitiin isaa akkasii jalqabni isaa akkasii ilaa tokkummaa akkasii jettee dubbatta malee walakkaadha iddee birri sana miti. Birriin sun akkamitti kenname? Maaliif kenname? Hariiroon mucaa kanaa walitti dhufuu maali? Akkamitti walitti dhufame? Kana hunda adda baasuu qabna jechuudha. Isa immoo dubbannee turre kaa tokkummaa yeroo duraayyuu dubbannee. Sana dubbannee abbaa warraa kee kana dubbisuu filanne kan nuti immoo. Okay, amma bakka qabadhu lakkoofsa isaatti saboda bilbileef. Keessaan na ergi lakkoofsa isaa irratti adda baafaa irratti wajjin jirta miti? Okay. Wajjin jirta miti? Ammoo tokko immoo dhaqxeessi jalaa hojii hojjante boodan argatuuf. Akka nama sitti duulee na goggootu asabdebe. Ani kennaa kana laalla asuma irratti han beeka dheengaddu waan bare malee wanta addaa naa waliin hin qabu. Hariiroo tokko naa waliin hin qabu. Sii galee anis immoo cubbuu nan sobee sirra kaa'ee dubbadhu hin jiru. Beekee dhiisee amala kiyya keessaa. Sii galee ilu si galchee naan baate daganaa deebisee ergi. Yeroon kan jettu obboleettii kodhu keessaan dubbifadhu meesajii wayii si ergeera. Asirratti irratti qabiitii keessaan meesajii dubbifadhu. Thank you. Tifuu fi tokkummaa. Alaa mucattiidhaan ani jedhe an kennaa waliin hariiroo hin qabu. Kunoo egaa gadaatiin bilbilee naa bilbileera jedhu asirra taa'in bilbileen malee. Kunoo wayi hariiroo wayi isaa waliin sitti inni dhugaa qabaatu miti. Kan nuti barbaadnu dhugaa waaqnis namnis arguudha jechuudha. Akka nama si miidhuu wayi deemeetti harka kennachuuf jarjaruun sirrii miti siin jechuu barbaada. Na akkasi. Ani wallaahi hariiroo tokko nama tokko waliin hin qabu isa faana illee hin dubbanne kunoo rabbi na arga jechuudha. Awwalee kana wallaa galchaa bakki waan jiraate. Firiin jirtu ati giifti. Diif piraayiveetii irra jira. Diif kun saayiba keeti miti kennaa. Galaan jiru. Hidhaadha akaawuntiin isaa barra. Awwalee galchaa jiru. Maa inni maqaan isaa? Deefaa deeja. No isa miti intalan gaafadhe malee. Maqaan jaarsa keeti maa inni giifti? Beektaa maqaa isaa kenna. Ishuma gaafadhaame. Maa waan beektu na gargaari malee waan beektu natti himi malee waan beektu na gargaari. Isaa sitti meera tokkummaa. Awwaanan gaafadhu qaba waanan gaafadhu natti himtanu sana booda kennaaf isa waan waliin dubbisiisu qaba. Maqaasaan jedhe maqaasaa jetteemi maqaasaa. Argeera maqaa tokko lama sadii. Tokko lama sadii. Guutuudhaa lakkoofsichi. Guutuudhaa laalime. 25 Lariya. Tokko lama sadii. Guutuu miti. Inni lammaffaa irratti argite sun guutuu miti. Tokko lama sadii afur. Tokko hanguudha. Aboo mana fooloo godhaa taaftaa godhaa dunquruuchi. Awwalee musammaa akkam? Jirtaa tokkee nagaadha miti? Nagaa akkam jirta fayyuma? Jira beebee.
utuu dubbannu kennaan silaa suuraa koo gadi garagalchee jennaan inni keessaan ittiin haasa'e jedhee oo maaliif dhabe maaliin haasa'e kennaan keessaan abbaa manaasiitiin. Awwalee messengerii hin qabaanani beektee Suuraa messengerii koo gad deebise jennaan suuraa awwalee gad deebise hin se'e kolfee. Garuu dhumarra dubbanna gaa tokko amma deemtan deemaatii yaadan dhabnu dhumarra dubbanna meen dhaggeeffanna. Amma mucaa kana laa hin jarjarti hin sodaatin rakkoon qabu namni hin dogoggora yoo dogoggorii wayii jiraate hin sodaatin hin jedha. In sirraa obboleettii keenya ati soo dogoggora qabaatte lakkoofsicha naa sirreessi bicha sirrii miti lakkoofsidha gaarisa miti qorontoos qabbane waanno maqaan si qabbane ilmoo waan naan jette. Tokkummaa garuu waan akka dhugaa rabbii waan akkasitti ma dhaggeeffadhu. Dubbiin kun abbaa manaa kaasa biyyaa sana ilaallatu bar dubbiin qarshii kun. Dubbiin qarshii kun dhaggeeffadhu ka dubbii qarshii kan eenyu wajjin fixuu dandeessa beektaa? Inni dirqama miti. Qoy dhaggeeffadhu tokkee mee waan ati jedhu dhaggeeffadhu. Dubbii kana fixuu fi namichi biyyaa sun dirqama miti bakka si barbaachisu qaba garuu. Dubbii qarshii kanati fixu akkamitti walitti kennitan maaliif walitti kennitan ka jedhu deebisuu qamoo deebisuun qabu ka jedhu jara kana lamaan gidduutii fixxa. dirqamaa dhufuu qabaan inni. Irsoon qabu ela dhaggeeffadhu. Na dhagaasi. Iddoo sanatti waan argachuu qabu. Kennaa dhiisati. Kennaa dhiisi Maarqosiin hin deebisa. Qoy kennaa ilaali. Maarqos Atamma dhaggeeffadhu dhimma qarshii mitiree tokkee kan dubbataa jiru. Dhimma qarshii erga ta'e kennaa. Namicha biyyaa wajjin mari'atanii walii kennanii tokkee. Na dhagaye ka Maarqos. Kana gaafanneerra adeemsa danuu deemneerra akka itti kennan kaampaanii akka banachuutti kennitee fi akka jaallatteetti kennite taa waliin hariiroo qabduuf jaalala keessa akka turan akka fuuchuuf ture waa hunda nutti maniiru. Inni kanan dhiisee fi jedhe. Egaa jaallatteetti kennite bitiree jaallatteetti kennite jaalallee kooti abbaa warraa gara fuula duraatii wajjin hojjetannee jijjiiramne jetteetti kennite maallaqa kana haasofsiifneerra. Kaampaaniin banadha jedheen harkaa fuudhee fuuchuuf dhiisuu ganaa laalla waliin kakaadhaan. Haa ta'u garuu mucaan immoo maalluun jedhee ana jaarsa kanan ishee maallaqa fudhatee na dhiisette si nama miliqee harkaa. Kun wajjirti miti maallaqa harkaa fudhatee birrii 3,800 wayii suudirraa galeera naan jettee 3,800 akkasidha. Maallaqa kana fudhatee na dhiisee waan jedhu kaafte si maallaqa harkaa fudhachuu barbaadde amma wal dhiibneerra. Garuu gaafa sana waliin jijjiiramne wajjin hojjannaa kaampaanii wayii ijoollee walitti banaa jira jedheen harkaa fuudhee jette. Si galee fedhuma isheetiin kennite jechuudha akka ibsinte. Amma mucaan immoo sababnan dhiiseef isheen egaa amma gaas keessatti abbaa warraa qabaachuu si barree akkamitti atu abbaa warraa qabdu nama janajjantaa. Yes. Naa galeera. Akkamitti birrii kee utuu abbaa warraa qabdu namatti kennita. Kana utuu foon kee nyaate waan jedhu kaaseen ture jechuudha. Utuu lakka abbaa warraa sanaa wal dhiibneerra abbaa warraa hin qabu watte. Hin qabu watte jalqaba jaalallee mucaa wayiitti masakkartee dhuftee abbaa warraa hin qabu jennaan mucaa wayii dhuftee jaalalleettee. Jennaan mucaan inni kun immoo sababnan dhiisee tokkummaa suuraa piroofaayilii koo imoo godhadhu jennaan imoo na godhatte. Sana booda abbaa warraa isheen dhiibne wajjin jira waan ta'eef ishee biraan galle waan ta'eef suuraa koo galabbaxee feesbuukii irra gallakkise. Yeroo nan abbaa warraa ishee kana dubbisu haadha warraa koo akka haati warraa isaa piroofaayilii godhatte itti hime. Inni biyyaa. Inni mucaa inni kennaan kun immoo an duraan abbaa warraan qabu jettee na jaallattee jedhe isiin itti meera jedhaa itti garuu isii kansiis yaadachuu qabna jechuudha. Inni abbaa warraan qabu jettee na jaallatte akkamitti ganna deebise booda dubbisee anaafis jaalalleedha jedhee waliin haasee lakki ammaatiin na beekaa. Sii galee abbaa warraasiitii dhuguma isa biyyaa sana maatiitu beeka. Amma gaas keessatti maaliif isa biyyaa barbaanne beektaa? Dhufee kennaadhaan akkana dubbateera tokko. Intalli kun utuu abbaa warraa qabdu Maarqos. Utuu nagaadhaan waliin jirtu utuu abbaa warraa kanaan waliin dhabin si galee yoo dhuftee birrii isa kanatti kennite dogoggorree eenyuun bira itti dogoggorre. Kanaaf isa sarraa qulqulleeffachuun nu barbaachise. Kennaan birrii nyaatus dhiisus abbaa warraa siitii waliin hin bahe Maarqos inni nagaa jala jira waan ta'eef abbaa warraa siitii waliin hariiroo yoo uumeera fakkeenyaaf abbaa warraa siitii waliin hariiroo utuu qabdu birrii kana fiddee gurbaa kanaa kennite. Waaqayyotu birrii si kan akka nyaatamu godhee isa biyyaa isa gargaaree nama amanu keessaa tokko jechuudha. Kanaaf abbaa warraa sun dirqama Maarqos baheera. Lakkoofsi sirrii miti geeftii koo guuti lakkoofsi guutuu miti. Sagali lakkoofsa tiratti ergaa jirtu sagali 1 2 3 4 sagali lakkoofsa tiratti ergaa jirtu. Okay, bye checking what?
Sagali jechuun tokko hirruudha jechuudha. Maarqosiin maal bayi Maarqosiin? Naguma bayi miti gaaysan ilaalaa isaan jiru. Namni mara kana fooloon godhe fooloo godhaa. Ijoollee gasii keessaa illee sochoosaa fi fooloo. Maarqos maaliif baye? Ani lafa miira keessa galee naasaa jira. Maal warni ingisitti kenna reena gaabbaa fayyaa sitti kennamu? Deeqaayertuu si adaban akkanaan beeka. Deeqaayertuu si adaba yeroo tiiktookiin miira keessa galuu eegale. Double tap godhaa guys. Lakkoofsa kanaaf abbaa warraasii fiduun dirqama ta'e jechuudha. Waa hunda hubannee finnee tokkoffaa ilaali waa danuu qulqulleeffachuu deema. Abbaa warraa kun hin bute moo akkanumaan fuudhe. Gama abbaa warraasiitii wanti qulqullaa'u danuutu jira. Sana booda kennaan eega waan kana innillee faana naasaa waan haasa'u qabaa kana naan jetteetta jedheeti. Okay, tokko, lama, sadii, afur, shan. Amma guutuudha. Amma guutuudha. Amma guutuudha. Ragal. Hunduma akkam? Kaya. Nagaya? Naga. Akkam? Nagaa keetiin jabaattaa? Nagaadha miti akkam? Sagalee maannu maqaan kee maal inni giifti maaliin si beeka? Baga jiraatte tokkummaa miidiyaa neetworkiin jedhama. Neetworkii fidi. Haa? Tokkummaan jedhama akkamati? Tokkummaa sobaadha kun isa miteela tokkummaa dhaggeeffatu sobaadha kun. Obsati. Kenna na jalan dubbatiin. Isa dhugaa waaqaa sobaadha. Na jalan dubbatiin kenna na jalan dubbatiin ati bakka miutii godhadhu. Akka okay. Yoo sate dubbisiin isadhaa dubbisiin mee giifti? Maal maqaan kee? Miutii irraa bahi dubbisi. Kenna qoy obsi. Tokkuma bilbilichi eessa jira jedhee gaafa umee dura chaarjerii irra jiraateef. Bilbili kun keeti? Silku ya anteno waye yelela ሰው ነው ወይ አንተ ነው ስልኩ? ስልክ ያንተ ነው? አቦጋ ፈጣን ቤክተኑ ያ ከነ ማርፈን ቤኩ ስልክ ያንተ ነው ወይ የሌላ ሰው ነው? የራሴ ነው። ማልጀ ዳይራ የራሴ ነው? No, yerase na ujire. Natti yerase na ujire. Okay. አማርኛ ብቻ ነው የምትችለው? ይላል ለኮሲቸ ስሬሲ በለኮሰ ደጎጎርት ፈካታ አማል በሩን ረጋ Tokkummaa lakin waan fakkaateedha teetiidha yoo fidde fidi mucaan asirratti ifaanii walitti dubbanne. ቆይ በቃ ቆይ Kijiba akkasiin barbaachisuuti fidi daarektii dhufee haasa'u nafa. ቆይ kenna walitti buun keenya gaariin taatu ሲገለ Waan walitti dhufuu sun qabu dhugaa jirtu no dubbanna. ati dhiisi Kanna maajarjarta ati dhiisi an barbaadu obsaan jira ani ni dawwalu yusoo obsan qabaa taarta Tookicha na dhaggeeffadhu. Eengadda gaafa wajjin haasofnu oollaan irra galee miiseejii naa barreessaa ture anaaf iyyuu waan daadaan Maal siin itti dhaabame hin qabu. maal siin jedhe Lakkoofsa keenyaa argisiin dubbisannaan natti kolfe dhaggeeffadhu. Kanaaf iyyuu waan daadaan masaanu dubbisaare
Ati Ela balleessite. waan daataan dhabames hin jiru. Daataa qaba An mucaan. ilaal isa dubbisuu Kanaafuu barbaada. dhufee seenaa sirraa naa dubbatan. Ilaa kenna Meetii kenna akkasii minaan hin barbaachisu. kenna kenna. Ati dhiisi an rakkoo hin qabu nan obsaa nama feete sirratti kennitu an rakkoo hin qabu gaba kiyya rakkoo hin qabu ati siifaan hin dubbatini waa isa fiduu irratti nan hojjedha waan ta'eef ati dhaggeeffadhu an nan obsa nama biraanatti kennite sirra inaaru rakkoo hin qabu obsee dhaggeeffadha mucaa lakkoofsicha laalati giifti lakkoofsa sirreessate. Shaampuuttiin bilbila jettee Gondaritti bilbilte. Shaammuudhaan maddeen jiru maqaan si maanni sooretti jedhamu. Oh. Anammoo maaltu na keessa jira beektaa anammoo. Silasi kennaan beeku yaa obboleessa kooti har'a wal argine. Jiru nama Dubaayii sumati beektu inni sunus beennaa. Obboleettiin koo garuu gana abbaa manaan orjinaaliin as dhufee rabshaan ka'ee birriis dhabaa abbaa manaa orjinaaliis dhabaa kennaas dhabuurra utuu inni dhufuu dhiisee kennaan hafee maallaqichis hafee waaqa gooftaa si dhiifama gaafattee abbaa manaa isa biyyaatti haftee siidhaan wayyuu garuu yaada kooti gaafuu wallaaluma koo ta'uu Egaa okay yaada gaarii kaafte maqaa kennaa xaqqafameeras keessatti ka'iraa maqaa ishee ka'iraa eega dhufamee nutti kennameeni goolabuu qabna dirqama goolabuu waan eegalle tokko goolabuudha. Milkaa'uu hin danda'u. Yookaan kennaa balleessinaa yookaan intala balleessinaa yookaan isa biyyaa sana balleessina jechuudha. Jechuun adda kutuun hin danda'amu. Kana jechuun kennaan adda kuta jechuu barbaade miti. Yookaan intala adda kuta jechuu barbaade miti. Eega nutti fidanii boolla muka yaaban karaatti hin bu'an abbaatu beekamu maal waan jedhantu jira mammaasa kana hunda goggore. Eega fidanii dubbiin isaanii isa dhugaa isa sirrii barbaaddatanii mucaan dhaqaan maallaqa ishee dhabuu hin qabdu. Akkaataa isin itti kennite fakkeenyaaf kaampaaniif jedheen kennee yoo jette ta'e maallaqa kana dhabuu hin qabdu. Maal goonare kennaan wangeela mataatti baatee maarqosa jira miti piroostaantiidha miti innillee lakkii maallaqa kana harkaan fuune. Ani irraan nyaanneedha xumura eega dubbachiifne kaane lakkii irraan fuune. Isheenis immoo waan kakattu qabdi. Maallaqa kana itti kenneera. Duraanis immoo wangeela qabdee abbaa warraa yookaan jaalallee qaba jedheera hin jenne. Isatti himeera wangeela qabattee kennaan gaafan jaalladhu kenna abbaa warraan qaba gaafa namicha fidnee kaane quba qabaadha kenna abbaa warraan qaba jedhee sitti himeera haa ta'u jettee na jaallatte jettee wangeela mataatti baattee kakatti wangeela qabatte maarqostu kakachiisa dheengadda si waamaan ture waliin kakachiisu jedhe dhugaa rabbii. Eeshi tokkummaa dhaggeeffadhu dhugaa rabbii haa dhokwaanii beeka lakkoofsa kan namni naa kenne kanuma kanaa achi lakkoofsi hin booyu yoo hin booyu. Lakkoofsa abbaa warraa keetii hin qabdu wajjin hin jirtu. Isuma lama sii kenne kanadha tokkummaa lamuma sii kenne siin kenne. Inni mana argite kun lamaama tokko miti. La duraan sii ergeedha duraan hin gaddumti. Okay asirraan na ergite. Asumarraan sii erge laa. Isa dhuma meeqaati? Qoye kenna. Nayyaala. Abbaa warraa kee miti namichi kun amma abbaa warraa kee moo abbaa warraa kee miti? Amma abbaa warraa kooti inni kenna. Tokkummaa garuu. Gaafan siin jedhu laal hubadhati. Naa obboleettii koo akka qabaannaani. Abbaan fedhe utuma sitti duule waaqa qabaattee laal sossodaatiin dhugaa tokko sitti hima. Akka qabaannaani waaqayyo si faana jira. Akka hin qabdu taanaani akka isaa akka qabu faana jira waaqayyo. Hundaafuu waaqayyo gatii isaa haqa isaanii deebisa. Waa tokko si ga'a. Abbaa warraa kee kanaa waliin jirta moo hin jirtu? Amma. Duraan waliin hin jiru amma garuu waliin jira eeyyeen amma. Amma maaf hin dawwaltu lakkoofsa sirrii maaf irraan fuutu maatti dawwalteen fiddu. Amma kanumanni namni kanumanni naa kenne kanuma yeroo matti hin gaddala. Akkamitti namni sii kenna lakkoofsa giiftii koo? Isuma naa kenne bar. Namni naa kenneedhaan jirtu amma immoo rabbii jedhi. Maal taateeti giiftii? Ogummaa dubbiin kun kennaa sabarii kenna na jala dubbati waa'ee kee miti anaaf ishee wal karakkaraa jira. Woy maalta kennaan? Anaaf ishee wal karakkaraa jira ati maana jala dubbattu obboleessa koo. Ammallee waa'ee kee miti kennaan birri nyaate jedhaan jiru. Kennaan dogoggora raawwate jedhaan jiru. Anaaf isheetu wal mormaa jira waan ta'eef obsi. Waa'ee kee miti waan ta'eef ammaaf jechuun bakka itti si barbaannetti yaa kana itti. Garuu immoo anaaf ishee wal falmaa jira. Waa'ee maallaqa nyaachuu miti aniif isiin wal dhabaa jirra rabbii jedhi. Eeshi kan namni naa kenne jettee ati giifti akkamitti namnati wajjin jirtu namni sii kenna moo dogoggorte?
Elaali tokkummaa kan yeroo dura ani sii kenne inni anumatu qaba siif hin kenne. Isan amma sii kennaa jiru kan ammoo obboleetti kootu biyyarraati naaf kenne. Maaliif abbaa warraa kee hirkaa hin fuutu ati? Isuma isheen irraa fuute naaf kennitedha. No, isheen fuute maaliif sii kennite? Ati maaliif irraa hin fuutu? Abbaa warraa keeti miti ilaali. Isa duraan dhiisi maal si gaafataa jira? Ila dhaggeeffadhu. Isa duraan dhiisi. Tokkummaa. Ani karaa online yeroon online irra galu online wajjin nan dubbadha. Daarikti kan saamuu ati dirqama daarikti bilbila kana fiduu qabda jette jennaan immoo daarikti kan saamuu kana nama siif kenne kana ajaju. Abbaa warraa kee bilbila abbaa warraa kee lakkoofsa isaa waan hunda isaa hin qabdu. Kanuma immoo qofa qabatta waan daare oo fakkeenyaaf inni du'e maali? Osoo jennu asumaan gaaffii tokko osoo jennu inni afaan Amaariffaa malee afaan Oromoo hin beeku afaan Oromoo hin beeka. Abbaan manaa koo afaan Oromoodha malee Amaariffayyuu. Oromoodha Amaariffayyuu. Namicha ammaa maal jedhe afaan Oromoo hin beeku jedhee miti? Oromoo hin beeku jedhe nama. Eessa jiran moo abbaa warraa kee eessa jira? Biyya jira. Biyya jechuun Shaambuu jira moo Naqamtee jira moo Finfinnee jira moo Adaamaa jira moo baadiyyaa Naqamtee Shaambuu jira moo eessa? Shaambuu keessa bakkatti baadiyyaa jechuudha bakkatti neetworkiin hin baane jira waan ta'eef nama baafa'uu hin danda'u. Okay, ati la giftii ko ati lakkoofsa abbaa warraa kee dhaga'i. Nama baadiyyaa jiru akkamitti bilbila direct isaa dawwaltiin irraa fudhattee hin dubbistu guyyaa keessa hin dubbistu guyyaa lama hin dubbistu torbeetti hin dubbistu akkamitti lakkoofsa isaa immoo qofa qabattee teessa abbaa warraa keeti namni kun yoo jechuudha akkamitti fakkeenyaaf obboloota isaa du'a obboleettii isaa du'a isa fa'i du'a jechuun ani nan du'a quba qabaadha aduu jechuun sin barbaade miti balaa akkasiitu jira fakkeenyaaf lakkoofsa nama jaalladhu kan maatii guutuun qaba fakkeenyaaf kan koo ollaa kiyya guutuun qaba fakkeenyaaf daarektii onlaayinii miti fakkeenyaaf maa akkamitti lakkoofsa daarektii dhabda giiftii koo. Isammoo tokkummaa kan mani dura lakkoofsa siif kenne duraan lakkoofsa siin kennine mee isa garagararraa isa yaali beeka ani maqaa isaatiin qaba eeru isa. Eega sii deemtee dubbisteetta moo dubbisne eega gaafa siiti? Hin dubbifne. Maal lagaa miti abbaa manaa kee miti himaa? Online malee immoo daariktii isaan dubbifne ka. Yoonni waggaa tokko online irra hin galle hin dubbistu? Isuma manaa kennameen hin dubbisa kama. Maanin qaba lakkoofsaniin maqaatiin qabadde isa duraate ol deebi'ee ilaalinii jira lakkoofsisa. Mee sirreessi mee lakkoofsicha sirreessi tarii barreessa keessa dogoggorte ilaali irra deebi'ime. Inni amma isumadha tokkuma wanti dabalullee hin qabu waan isumadha. Isuma duraa yaalime. Kan obboleettii keessa biyyaasii kennite sana ergayye. Tokkuma maa an dhugaama waaqa jiraata yeroo biraatti qaxaroo nuu qabda yoo taate malee Kiristoos yani niitiin qodaa fiddee lafa natti teessina eegaarti waan na ta'eef ani deemuuf hin dhugaa kun waaqarraan barbaadadha waaqa tunaaf kennaa. Maal eega waaqarraa barbaadda ta'e ilaa obboleettii koo ati maa nagaadha miti yaa? Nagaadha waaqarraa barbaaduun hin danda'ama bara amma maqaan isaa waa takka itti maa qo'e tokkummaa maal jedhe beektaa mee waa takka ishee yaadachiisa waaqayyoon karaa malee hin eeggatinii jedha wangeelli waaqayyoon karaa malee hin eeggatinii jedha. Waaqayyoon barraa barbaadde yoo ta'e ayyeegaa maqaa mucaa kana kaaftee mucaan kun anallee yoo natti mufate fakkeenyaaf yoo dhugaa qabaate gaafa takkana jettu yoo dhugaa qabate sigalee waaqayyo jalqabuma. Yoo dhugaa qabaate immoo isammoo haqa tukaa dhugaan qaba jee tokkummaa kakannee waa adda baana. Sababa nuu kaa'ee bar ila abbaa manaa sinaa fidaati. Sana booda isin kakadhu jettan kakachuu yoo mataan dhaabbadha jettan mataanan dhaabbadhaa jedhaa jira. Waan inni irratti wal dhabe kana garuu baruu qabdu nuun jedheera kunoo dhufuu qaba. Waan inni itti wal dhabe kana baruu qabdu waan inni itti si dhiisee ati sababa si dhiisee maallaqa himattee quba qabaadhu. Sababa inni si wal dhiiftaniif. Ati dhiiftee si dhiiseef 100% kanatti himattee fi maallaqa kanaaf. Sababa immoo si dhiise maalii si dhiise maallaqa kee fudhatee kee maallaquma sirkaa fudhachuu si jaallate immoo sababa qaba. Sababan qabaa jedhe. Sababni isaa eenyuuni abbaa warraasiiti jedhe. Abbaa warraasii faana dubbadhee jedha. Amma gaa mucaan maallaqa yoo sirkaa fuudhe maallaqaa jedhee si jaallataa ture yoo ta'e maallaqaa jedhee si dhiise maallaqa sirkaa fudhatee si dhiise si deebisuu qabaadha kaayyoon. Sababni sana immoo baruu fi abbaa warraa naa fidaa sana boodan kakadhaa'edha jira. Mucaan gaaffii sirrii gaafate asirratti. Sigalee asirratti mucaan waan sirrii jedhe hin dogoggorre. Ila tokkummaa fidi an isa fidi. An waanan intala kana wal dhiise rabbiin anis akkan qaba hidhaa bara akkuma jettu kan
warra namaa utuu si ta'e akkamitti jaallatta tokkummaa warra namaa akkamitti fuutaa fakkeenya naa kaasaa jira. Kan ammoo ragaa adda Itti meera kaan immoo dura immoo ani itti meera kaa. Abbaa warraa kee kana unka kattaa wangeela qabdee akkatti hin ta'e amma abbaa warraa kee kana maaliif fiduun ammaate qoy duwwaa sadii. Atamma haasaan harkaa fuudhu deemalee sila hawaasi sirreessuuf hin ture bartokkummaa. Amma tokko amma abbaan manaa dhufutti waan deemnu wayii jira beektaati. Intalli maayini beektaati waan ati dubbattu kana akka namni mucichaa dubbatu wayitu hubatti beektaati immoo sana hin barbaanne gam tokko walumatti fiduu malee. Mee mi'uutii godhadhu waa tokko dubbanna. Amma fakkeenyaaf kennaan isheen seeraan waliin fuune qarshii walitti kennanii jiru. Okay? Erga akkas ta'e qarshii kana maaliif walitti kennan tokkummaa? Kana gaachuu qabdu maalitti walitti kennanii erga walitti kennanii immoo agriimentiin isaanii maali ka jedhu ilaaluu qabdu. Agriimentiin isaanii. Gaafadhee barisiisa. Okay. Erga akkas ta'e isaan abbaa manaa fadha manaafti seeraan. Akka fedhennaa ta'e qarshiin ishee deebi'uuf hima qaba baasee kana beektamiti. At the end of the day jaalatu jibbitu abbaan manaa dhufuu baateesi. Seeraan waliin fuune agriimentii isaanii hin beennu maara tola kachisan hin beennu abbaa manaa ishee miti wal jaallatanii wal jaallachuu keessa qarshii walitti kennan. Qarshiin hin deebi'aaf dafqa isheeti. Kana qoqa qabaadha sumaan qarshiin ishee deebi'uun dirqama. Maaliif seeraan seerri walitti hiikee walitti hidhee waraqaa gaa'ilaa waliin hin qabanii guyyaa 2-3 yoo baay'ate wal arganii kuni qarshii ishee nyaachuutti hin geessu. Akka fedhennaati abbaa manaa isa qabaattu sadiistu dhugaa dubbanne yoo ta'e. Ela abbaa manaa osoo qabdu abbaa manaa kam biraa wal janajjanuuni. Maarqos afaayitti si qabu. Dhaggeeffadhu. No afaayitti waan si qabu sin dhaaba. Wallaahi utuu abbaa warraasiitii waliin jirtu utuu abbaa warraasiitiin hin lolin dhossitee abbaa warraasii dhossiteetti kennite amma baga miidhamteen jedha akka kiyya gaafachuu fanni bara. Baga nyaatamte jechuu fanni sababni isaa maaliif osoo abbaa warraa waliin hariiroo qabdu abbaa warraa hubadhu malee jecha kennaatiin hin deemu. Osoo abbaa warraa qabdu osoo isa waliin nagaa faxxartee jirtu iskoortii abiyyi gaafa jedhu sana dirribiidhaaf yoo itti kenniteetti ta'an intalatti badii murachuuf hin deema. Yoo maali osoo abbaa warraasiitii waliin jirtu utuu jaartii kooti jedhu osoo abbaa haadha warraasaati jettee kara tokkoon isa faana haasaa asitti moola gizeef itti fayyadamuun qaba jettee mucaasa kana faana haasofti yoo taate sigalee miidhamummaa ishee nan gubu kanammoo milkaneeffachuuf tokkummaa abbaa warraasii irraa adda baafachuu barbaada. Isas immoo dhaggeeffadhu kaayaa tokkummaa siif hin galle dhugaa waaqayyootti dhaggeeffadhu dura laal yeroo duraas immoo wallollee jennaan erga wallollee ani kennaa kana jaalladhe malee utuu waliin loliin isan jaallanne siif galee siif utuu waliin loliin kennaa hin jaallanne erga wallollee walirraa adda baanee boodan kan ani kennaa jaalladhe durayyuu immoo hiriyyaa qaba jeemoo itti himeera siif galee. Ila amma gaa as keessatti bar kana gaafachuufani isa gaafachuu waan asamma jette kana. Ila isa gaafachuufan amma maalan gaafadha gaa dhaqee suuraa koo akka argeen ganna deebisee shakkii waan qabuuf akkana goonaan dhaqee suuraa koo gad deebisee mitiire eegasii waliin jira akkamitti qoy isammoo tokkummaa dhaggeeffadhu la isammoo inni aariin anatu sadhiisa anatu wallollee wal dhiisne sababii qarshiitti waan na ta'eef inni immoo aariin ani suuraa kan isa porfaayila godhadhe jennaan kan inni gadi galagalchee fi aarii isaatti siif galee. Aarii kana maali akkas goota kana bar kana sarraa hubachuun barbaade woomati jettu kan. Inni immoo beekamus dhufuu hin dandeenye. Dumurra gaadura. Oddoo sanatti jechaadha. Yeroo sana afixattu qoy itti fufta afixattu qoy fixadhume. Tokkummaa erga isa wajji wallolee booda kan inni kennaa jaalladhe malee otuu ani isa wajji waliin loliin miti isa kanas immoo dura itti hiriyyaan qabaanii yakkennaa jireenyumaa fi ammoo ati maaliifidha jedheellee isa gaafadheera inni immoo eeyyesuma wajjin jireenya godhachuuf barbaada wallolle jette amma immoo hiriyyaan qabaa jette waan isin jechaartu dhaggeeffadhu tokke dura wallolle irraa jette dura wallolle irraa amma waan isin jechaartu dhaggeeffadhu isii kana waan isii kana yaanni isin hubadha isii kana maal jechuu barbaadeeti beektaa afaantu wallahi malee eddee dhugaa isin dubbanne waan ta'eef hiriyaa qabaata isati eerumuu isin dhageenye jette sanaaf iyyi itti meera jechuu barbaaddeeti isii galee. Baay'ee asumaan tokkummaa asumaani wal lollee fi wal hiikneen garaagara quba qabaadhu. Namni wal lolee deebi'ee wal taraa wanda abbaa manaa fadha manaa waan ta'eef quba qabaadhu. Erga kana sitti himteetti ta'e seekaa waliiktammoo wal loltanii adda baafatuu qabda turte atillee. Namni na adda beeka amantaati maayiniree akka amantaatoo na geessite jechuuf.
adda ba'uun jechuun wallollee adda baane beeka Maarkos jechuun wallollee adda baane jennaan ani sammuu akka waan irratti himee booddee koy namni naa wallollee akkamitti adda ba'a Maarkosii piroostaantii namitti ati giifti Galatoom aan si beekaa dhaggeeffadhu qoy. Jalqaba abbaa manaa qabdii wal lolanii jiru. Usoo wal lolanii jiran inni chaansii gidduutti argatee wal janan ilaasti waan akkasii galuu qaba. Wal jananii isheen guyyaa lamaan tokko naa agarteetti jedhe. Amma kuni wal argan wal janaa jiru jarri kun seeraan wal hin fuune abbaa manaa fadha manaa miti jaalallee walii miti inni kan iddoo biraa jira isheen iddoo biraa jirti. Tokkoffaa dogoggora isheen goote nama kana qarshii itti laachuun ishees dogoggora guddaadha. Maaliif abbaa manaa kee miti hin beektu ganaa reefu guyyaa lama wal agartu qarshii kanatti kennite. Erga qarshii kanatti kennite maaliif akka egaa agiriimentii maa irratti akka walii kennitan beekuun dirqama. Qarshii kana siin deebisa jedhee sii kenne moo waan ittiin hojjetadhaa waliijjiin hojjenna jedhee itti sitti kenne moo sanallee adda baafachuun dhugaadha. Garuu waan guyyaa lama wal agartanii wal jantanii silkii wal jantanii guyyaa lama wal agartaniif qarshii itti laattee isheen haadha manaa kootiin kennu yoo kan jettu ta'e kana seerri akkamitti ilaala jechuun aadaa illee akkamitti ilaala. Inni kan biraan jalqaba waan isin dubbatte anna yaadadha beektaa. Agirimentiin jira wal fuunaadha walii galteen. Wal utuu waliin maa qarshii itti laata isheen. Wajjin jijjiira sun gaaffiidha kasa. Isiititti kenne wajjin jijjiiramnaadha. Kaampaaniin baradhaa naan jedhe jette fakkeenyaa kaampaaniin baradhaa akka wajjiniin wanta kana walitti dhumnee jijjiiramnaadha. Kaayyoo wal fuunaadha sii galee walumaa galatti wajjin jijjiiramnaadha. Agirimentiin walii galtee jira akka liqiitti osoo hin taane wajjin jijjiiramnaadha. Akkasiin dubbatti irra dhaabbeetan malee akka inni dubbate miti gaadhaal kanaan. Eeshi tokkummaa akka gootu tokkummaa akka dubbiin kun hundumti isaayyuu warreen hambee kan lama tofeedha tokko deebaa tokko muggalaane isaan lamaan iyyuu dhufanii akkaataa giruuppii qabna giruuppii sanii keessatti maaltu akka dubbatameef maaltu akka jedhame isaanillee dhufanii dubbachuu qabu sii galee. Ayyee deebaa kottuu abaaboo darbime. Ayyaa dubbatu amma kennaana dubbatu bakka asaa dhaggeeffachaan ture al tokko narraa fudhata. Intala kana akka nama tokkotti wal jaalanneerra walitti dhufneerra. Garuu yeroo sana dhirsan qabaa sitti meerasa ishiin jettu ati ilma namaati otoo ishiin dhirsan qaba isiin jettu ittiin deemtu. Jecha kana naan hin jenne. Jecha kana edda wajjin turree bakka na oo xiqqaate biyaansi naannoo ji'a ja'a waan akkasii wajjin haasaa turreerra. Siigalee? Kana wajjin turreeti silkii ishii xalafeen ture silkii ishii hidheetan ofirratti mucaa sana argeera biloo gootee jirti sii galee achumaa maalidha kun jennaani wal jaalannee turre biyyattii wal jaalannee kaaneetu ena dhaggeeffadhu wal jaalannee kaane isayyuu guyyaa tokkicha hiriyoota kootu na gowwomse isa ammoo wal fuunee maali wajjin jiraan galaanillee fidee hiriyoota kootu na Elena dhaggeeffadhu hiriyoota kootu na gowwomse lakkoofsa barreessi galaan yaadala lakkoofsa lama kin lakkoofsa ta'uu barreessi. Manatti natti waamanii naan jette. Kaazaa edda zio maaltu ta'e rennaan. Dhugaa dubbaduu ela. Kaljeeri na dhaggeeffadhu. Qoy dubbatu obsi akkuma sirasii obsi kaatis. Kaljeeri na dhaggeeffadhu beessa dhugaa dubbatte ati iyyuu jirta namni dhugaani. Kaazaa kanaan otoo taa'ee jiru suura koo profaayilii irra godhadhu gaafan jedhuuni humnaan godhatte gaafa irra godhattu mucaan sun shoot screen godhee toddoo sana suura koo gadi galaphatee postote. Achumaan akka achi argeen ammoo naa dhufee akka carraa argeen koomentii sana jalatti edda ilma dhiiraa taateeti suura namaa cal jettee mataa galaphattee too nama hin beekin namni mucaa kana beektan natti maadhe beektee. Edda nama hin beekne maa gadi galaphattee nama postottaa istireeta postottee iyyafattee nama sana baruu dandeessaa kootu na dubbisedhee lakkoofsa koo kenneef. Gaafan kennuufi mucaan kun dhufee akkasitti haadha manaa kooti. Anaafis haadha manaa kooti jedhee kun asitti wal jaalannee jirru akka mireennaan ani fuudhee ji'a amma kana wajjin ture maatii nu beeku naan jedhe. Suura ishiillee kan wajjin kaan natti ergee ture mucaan amma sirratti baasee isinitti agarsiisan. Kaza akkasitti akka akkaataa kanaan wal fuunee turre ji'a amma kana wajjin turre hojiidhaaf Dubaay deemte naan jedhe. Ani immoo akka nama tokkotti ilma dhiiraadhasi niitii namaa fuudhuu hin danda'u. Akka yaada ishiitti na fuudhechaa turte ishiinillee waa meeqa jechaa turte akka yaada ishiitti akka nani fuudhu barbaadde ani hin fuudhatu waan barbaade ta'e haala kanaan jechaadha. Niitii namaa dhiisiiti waan hundaa yoo ta'e
Anis nama waan ta'eef otoo mucaan akkasitti na waqqa keessaa na waqqa saaru neetii namaallee fuudhuu hin danda'u. Kan ishiin odda argitetti baala gatte illee deebi'ee fuudhuu hin danda'u. Isa kanayyuu kanani amma kanayyuu otoon dhaga'iin balleesse waaqan dhiifama gaafadhaan. Kanaaf iyyuu mucaan sun immoo dhuufee oddoo kanatti istireetii wajjin teenyee hin fuune intala kan siruma gaa'ila wajjin hin qabu jedhee haa dubbatu. Intalli kunillee ela dhaggeeffadhu. Ela koo dhaggeeffadhu. Intalli kunillee wangeela mataa ishiitti baattee dursa na gaafatu. Dhirsan qaba biyyaan qaba jettee jedheeraan jettee wangeela mataa ishiitti baattee akka kattuuti rakkoon qabu waan jirutti anis nan kakadhaaf. Okay, ilaa waan si sirreessaa himannaa si keessatti waan nu hubadhe. Akka siin jedhaa jirtutti jaarsa akka heerumee ture itti meeraa. No. Inni oksuyyu malee inni deebise. Aboo qoyi haasaa keessa sirreessaa nan hubadha yaada keessan bakka nu hubadhe irra hin darbu. Yaada waan ati jechuu itti sirriisa ta'u dhugaasa ta'u sobasa ta'u waan ati jechuu itti naa galeera garuu. Gaafanni isa jaalala wal gaafatu akka heerumee ture itti meera jechuu yaaddeeti sii galee amma wal dhabneerraa akkan duraan biyyatti heerumee ture itti meera jechuu feeteeti haasaasiisiin kun beekamaadhuma waan lafa jiru. Abbaa manaa atis abbaa manaa naa ta'e inni sunis abbaa manaatiin naafa taa'u jechuu barbaaddee osoo hin taane kaayyoonsi nama hubachuun gaariidha gara bu'an nu arga waan ta'eef. Heerumeen ture si dura heerumeen ture waan ta'eef amma immoo isaan wal dhabeeraa sittan heerumaadha kaayyichi. Yaannisi akkasi malee ammas wajjinan jira abbaa manaa isa biyyaa waliin atis na fuudhii miti yaannisi eddee kana akkaatti naa sirreeffadhu. Inni dabalataa immoo mee waan isin dii bakka ragaatti saayiba keetii fakkaatanis ragaa waan matte bilbilli abbaa warraa ishee maaliin nu dhokate ilaa mucaa'uun abbaa warraa ishee miidhaas qaba garuu ilma namaa waa tokko himee diiviin dubbifna maal beeka isin gidduutti maal beeka waan jedhamu dubbifna intalatti ammaa fidaame waan jiru immoo himee dubbatu deeb Galaanee naa dhuftu baqa galaanee. Isinitti dubbadha daandiirra jira qodda eegaa muraasaan booda isinitti dubbadha dhaabate. Meeree mucaanii galaanee natti hettu meera. Galaanee lakkoofsa siin jedha barreessi yoo zalagana. Ajjala jirti galaanee dha miti maqaan ishee. Awwaala barreessan karaa kiisuu qoyi eengada naa barreessitee turte. Ilaala tiiktookii ishee. Naan barreessine. Attanii maqaa. Gaaffii tokko gaafadhu naa ayyamta gaaffii tokkitti qofan gaafadhaati ishee duwwaa. Gaafadhu. Thank you hundi keessanii please akkana jedhan dubbanne obboleettii koo lammaffaa Qorontos tokko haga afurii ka jedhu hin jirtaa? Marcos ni jira. Okay galatoom. Gaaffii ani si gaafadhu abbaa manaa kee biyyaa sana gaafute wangeelli baaf keenyaaf akka afeera amantaatti maal jedhaa? Namni tokko osoo abbaa manaa qabu abbaa manaa sana wajjin seeraan osoo waliin hiikne yookaan yoo inni biraa hin duune dhaqanii kan biraa wajjin jaalala eegaluun akka maalitti ilaalama? Anaan na gaafattee Marcos? Marcos dhiiba manaa godhiitti nu amma waa'ee amantamnaan illee miti. No garuu beekta qaama fakkeenyaaf ati amantuudha miti? Okay. Maal jedha fakkeenyaaf amma atamma kun wantinaallee xiqsillee barreeffattee deemaa jirti. Akka seeraatti yookaan akka amantaatti osoo abbaa manaa qabdu abbaa manaa keessa lubbuun osoo jiru osoo wal dhabdanii deeqamaaf yookaan immoo wal loltanii jirtanii dhattee akka kan biraatti eeruun yookaan kan biraa fuudhuun akka hin hayyamamne hin beektamu hin beektu. Kun anaaf si gidduu duwwaatti. Waan ati beektuun si gaafachaa mana fooloo gochuun dagatina madaamiin waamtee qoe. Taaptaa godhaa gaas. Sila warra dhiisii akkasumatti jettanii dhiifa manaa godhiitti isa macaafaas illee hin beeka
yakkadha jedha. Garuu isa kana faana immoo waliisneerraa akkuma waliisnee jirrutti immoo inni kun nufe jennaani ishi jedheetanii walii gale malee waan macaafni jiru immoo nam beeka Maarqos dhiifama naa goyti amma. Ati maqaa kee sirrii yoo barreeffattee deemtee maal rakkina qaba? Maqaa keessa sirrii barreeffadhu deemni rakkina hin qabu garuu asitti dogoggorri jiru. Jireenyuma kee boriif iyyuu obboleettii koo dhaggeeffadhu. Qarshiin kun sii deebi'allee sii deebi'u baatullee ganaa qorannee maa irratti walii galtanii akka walii kennitan gaafachuu dandeenya. Garuu jireenya kee keessatti dhaggeeffadhu nima. Akka nu barsiifamne yookaan akka beeknuttis ta'e kan namni kamiyyuu beeka. Akkuma seera amantichaatti osoo abbaa manaa qabdu abbaa manaa lammata kan biraa barbaacha deemuun ejjatti ilaalama kana beeki. Kanaaf waaqayyo sababiin nan isa dhiiseefini siigalee sababiin qaam deemaan jira galaane ajjala yoo jiraat lakkoofsa san sitti meesanii barreessitti kottu ol seeniitti kana nuuf haa xumuranii ishii an deemeen jira ni dhaggeeffadha garuu eerfooniitiin. Haa ta'u bakka haasa'uu hin dandeessu? Maarqos. Qoy kennaa qoy kennaa. Haal tokko sitti Hin deemte. Amma isa kana bira darbina. Jaartiin ishee waawwaamaa jirti. Iddoo dammatti kanatti jechaadha. Iddoon qaata dhiise siin jettu kanatti wal dubbisaa turan barreessaa fi turtee walii dabolaa turan. Silkii ishii gaafan xalafuu barreeffama inni barreessuu fi dawwala ishiin dawwaltu muluu argaan turan. Eegalee. Okay. Inni rakkina hin qabu gaa inni lubbuun jira. Mee ammoo gaafima tokko nusi gaafadha. Gaafa kana qarshii kana sitti laatte yookaan walitti kennitan gaafa sitti kennite ati maal jettee harkaa fuute qarshii walii galteen keessan maa irratti ture? Qarshii narraan qabdu. Narraan qabdu qarshii. No deebisee taafi. Narraan qabdu sirumayyuu. Takkuma sitti laanne. Dhugaa waaqayyoo moo? Dhugumaan qabdu. Mee waaqayyoo haadha koo nan agarsiisin qarshii sitti laanne jedhe. Sitti maan jira kakaan barbaachisu narraan qabdu. Maasoo obboleessoo. Dachii rogaa dhibban jiraatu dhaggeeffadhu obboleessoo. Dhaggeeffadhu sitti maan jira dhaggeeffadhu. Obboleessoo dhiisi. Ooyina dhaggeeffadhu ati. Atiyuu na dhaggeeffadhu. Leekkamin isuutu maasa leekkamin rakkina. Haara deekkamuun barbaachisu Maarqos na dhaggeeffadha. Dubbii kana caala dubbachaa turre torbee darbe. Kana caala dubbannee rakkoon qabaanis nama namaa fi ishiinis dhirsa sana fiddee waan dhugaa jiru dubbannee jecha ishiin amma jette jecha dhirsan qaba jette dhirsa otoon qaba kennaa naan jette yeroon dursa jaalala gaafadhu. Jecha sanas dhugumatti kennaadhaan jedheeraan otoon jedhanii jiru akka wal nagaafateen akka inni dursa nagaafateen dhirsan qaba akkasittiin biyyaa dhirsan qaba jedheera jettee wangeela baatee. Rakkinan qabu isatti hin deebine isa siin kaanne barsa. Sana siin kaanne ka obboleessoo gaafiin si gaafadhu dhiistee kan biraa deebisaa jirtaam. Amma isa sanan qulqulleessuuf deemaa jirra kennaa dhaggeeffadhu waan asi gaafadhu. Eelana dhaggeeffadhu. Qoiga. Obboleessoo amma waa'ee abbaa manaa sana dhiisati. Na xumurachiise. Kanaafuu dhirsichi dhufee inni dhugumatti ani hiikeera ishirra dhimman qabu jedhee ittime kana waliigne kennaa jaalatte haa jedhuuti. Kennaas immoo dhufee mucawoo koodhaa maaloo dhiisi jedhee hin gaafanne haa jedhuuti. Ishiinis immoo dursite dhirsan qaba kennaa ani dhirsa biyyaan qaba jedheera humnaan kennaan na jaalatettemi. Wangeela baatee akka kattuuti waa'ee birrii sanas immoo rakkoon qabaanis wangeela baadheen galatoon ulfaan gaafii baay'ee naa deebisee qoy tokkummaa nan fixa qoy gaafiin gaafa yeroon tokkummaa gaafii gaafa dhumaa na jala qabatte yoo naa deebisi naaf deebisuu dhiisisu dhugaadha obboleessoo waa'ee dhimma isheen sana hunda sobdee isa bira geenya ana waan asi gaafadhu waan biraadha ati waati deebisaa jirtu waan biraadha qarshii ati takkaa manatti hin laanne jechaa jirta? Natti hin laanne jechaan jira afaan Oromoodha miti. Mee dhugaa waaqayyootti hin kakattaa qarshiitti laanne doggoraa isa kennistuusi dhugaas qabaadhus adhabus. Rakkina qabu deebisi jechaan jiru. Sitti maan jira kakannee adda baanaa dheera kunoo kakannee adda baana rakkoo. No amma isheen amma qarshii waliigalteedhaan isa ta'u doggorris kan ishee ta'u kan keessa ta'u qarshiin si biratti kennameera moo hin kennamne? Sitti maan jira miti maa na dhagaan jirtu? Ishi. Kanaafuu na harkaan qabdu. Waliif amaanaam naa jenneerra miti yoo ragaa qabaate rakkoon qabu ragaa ishiin naa gaafattu yookiin amma isaa walii amanamu bina jiru mati gaafeeti gaafa dhiiste kan biraa deebiste na xumurachiisati kanaaf iyyuu irraan qabattee miti na namaafis hin jedheera kan gaddas dubbadheera irra dubbachaan jira kanaaf iyyuu inni kun rakkoon qabuuti dhimmichi sun xumuramee dhimmichi mucaa sanarra xumuramee ishii wanti jiru muluun xumuramee waa'ee birrii nan kakadhaaf
Ishinis immoo kennaa siruma dhirsan qaba jedhee kennaadhaan dhirsan qaba. Okay, koy. Atamma kan jedhaa jirtu. Atamma waan asii ammallee taanaan hawaasi nama 2,500 saggeeffataa jira. Ilaali. Isheeni sirriidha dogoggora isheetti muraa jirra. Amma waa'ee dogoggora isheetii abbaa manaa fadha humnaa keessaa baanee immoo gara qarshiitti adeebinu. Yeroo wal jaallattan sirriidha wal jaallachaa turtan qarshii sitti hin kennine. Kan dubbachaa jiru afaan Oromoodhaa bar. Irra deddeebiin sitti amma carraa mee yeroo tokko carraanaa kenna Maarqos kanatu jira ani waa tokkittiin barbaada abbaa warraa kun intala kana dhiise inni biyya jiru sun namicha sana fayyaadaa jiran dhiiseera moo yeroo siin dubaa jirtu wal dhiisanii kee itti deebi'ee moo wajjumaan jiraan nama sarara adda baafachuu barbaade lakki dhiisee kee itti deebi'ee wanta naa deebisuutu beeka deebii isaarra dhaabbadhee kennaan dhugaan maallaqa mucayyoo kanaa hin fuune yoo ta'e yoo ilal walii galtee jira hin gaafanna waan ta'e maallaqa mucayyoo kanaa itti kennite kana yoo hin fuune ta'e wangeela baatee hin fuune deeka kana isheenis akkan biyyattii rumetti meeraa rakkoon qabu jedhee na jaallatee sin fuudhanaan jedhee jettee wangeela qabattee kakatti yoo taate kakaan kan raawwatamu jechuudha. Isheenis tarii gaaruu danda'a fakkeenyaaf abbaa warraa hin qabu jettee yoo itti dhufte tarii miirri isaa xiqqoo booda immoo dhaga'uun miira jeequu danda'a waan ta'eef isheenis gaafan kennaa kana jaalladhu abbaa warraa qabaa kennaa jedhee abbaa warrummaa akkana qabutti meera rakkoon qabu jedhee na jaallate jettee isiinis wangeela ol fuutee wangeela biraa qabdi miti qabdee kakattii jechuudha. Innis birrii isheen himataa jirtu kana 3,000 tokko birrii Dubaay 3,800 Suudii irraa galeetti. Inni Suudii risiitii qaba ta'uu danda'a. Inni Dubaay immoo harkaanitti kennite natti fakkaata akka dubbattetti. Deebi ragaa waan ammatteetti sibiirratteetti kenne jennaan inni hin argine jedhe. Akkanuma jedhe fakkaata akka keessa jira deebaan wajjin naqeera bakka isheen jirtu. Hin argine innaa maallaqni itti kennamu waan hin argine jedhu kaasee hundi goggoruu baadhe naa sirreessu. Elaa ani isa kanaafis wanta dhaamu wanti nuti abbaa warraa barbaadaa jirru mucaa kana kaampaaniin banadhaa maallaqa kana jettee harkaa fuuta yoo ta'e baanis ta'e kaabaanis ta'e kibbaan sirraa qabdi taanaan waaqayyoo bor gatii humna gatii sii kaffaluu waan danda'uuf deebisuun dirqama taati garuuti mucaan kunis immoo si sobdee si as taallaltee sii galee abbaa warraa ishiin qabu jettee si goyoomsitee si jaallatte yoo taate booda abbaa warraatiin walitti dhufte ta'e dogoggoree irratti dhiifama si gaafachuu danda'uudhaa qabdi jechuudha. Dogoggora sanaaf natu dogoggoree siin miti dogoggoree anaan bira itti dhiifama si gaafatte jechuudha. Garuu maallaqa ishee waan akka kaampaaniin banaamnaaminiin kaampaanii banannaan harkaa fuute taanaani birrii 3,000 miti 300 numa deebi'a. Sababni isaa waa namaa har'a fayyaa qabdaa bashannanuu dandeessaa olii gadu taaluu dandeessaa faayidaa siin qabu guyyuma 2-3 caaltu jechuudha. Kan akkatti yaaduun barbaachisaadha garuu jedhachuu kakachuu waan oolumitti namni kakanne abbaa yakkamaadha jechuudha. Nama kakanne isaarra wayitu jira jechuudha. Garuu kakaan lachiin jiraatee qophaa'uu qabaa jechuudha. Isa kakachiifamee si wanta fuuf hin jiru. Isheenis kakaa itti kenneera jettee tokkoffaa maallaquma kana itti kenneera jettee kakatti wangeela baatte maallaqa kana itti kenneera jettee maallaqa ammatti kennite wangeela qabattee kakatte jechuudha. Itti kenneera jettee inni immoo natti oomnatti hin kennine jedha ta'e wangeelatti amanuu baate lakki maallaqa kana natti hin kennine dheeyu kakate jechuudha. Indaganaa isheenis immoo utuu abbaa warraa an qabu beekuu na jaallate itti meera akkan duraan abbaa warraa qabu. Na jaallata ka jettus isheenis hin kakatti jechuudha. Ulaagaa kanaan deemuu danda'uudhaa qabnaa jechuudha. Waliigallaa akkasitti. Rakkoon qabu kana irratti waan barbaadenu maan taane nama namaa fi kanaaf iyyuu isheenis dhirsa qaba biyyaa dhirsa koo biyya jiraa jettee akka kakattuuti rakkoon qabanis naan kakadhaaf. Akkasii karaa nagaan kana jechuudha. Inni dabalataan immoo aariin qaba beektuu dhimma kanarratti. An kennaa faaraan jiru amma abbaa warraa kanaan kanan barbaadaa jiru kennaa jaalaa ofiifan miidhamaa sanaaf miidhamaa sanaa dubbachuun barbaade miidhamaa biraatu jira. Miidhamicha waa medinaa dhufu maalinni ikkoo beekaa dhufti malee dhufaa ture kennaa naaf
Anna bicha sana fidachuu caalaa Tokkiin qabbaan waa Hin qaba fayyadamaa Marcos turan. bornatti dhufuu mala namni kun wal dhabee siidhaan. Si galee namni amma barbaadamu kun borimmoo na barbaadee natti dhufuu mala. Sheer godhadini itti sheer godhadini haa fiddu. Ilaalgaa amma wanta barbaadeef miidhamaa kanaan kennaa fi ishee dubbachuu caalaa miidhamaa wayitu jira nama nu hin beekne sana jechuudha. Tarii namichi sun shawwadaminaa laata? Isin shawwaduu dandeessi. Isa sanas yaaduu danda'uudhaa qabna. Nama sana ofinne waan argannu qabna jechuudha. Amma kennaa qofan fayyadu namni sun yoo dhufe. Tokkoffaa dhugaa wayii ergata waan eegasii hin dhageenye wayii dhaga'uu deema. Sappiraayiz ta'uu deema. Waan eegasii quban qabne wayii. Tarii jarri kun lachee shakkii walitti dubbataa malee namichi sarii icciitii kana keessa galee hin beeku. Tariiti waan deeme kan. Tarii maallaqni akka walitti amma jarri wajjin jiraatan kana wal argan kana quban qaba. Lakki owwana namichaan isiin kun maal jetti Qorontos lakki an argeen beeku jetteetti himte ta'uu mala. Kennaa wal argeen beeku jakoo rabba qabu jechuu dandeessisa. Kan silkiin dogoggoraan sitti kennamaa riyyuu sababii kanaati. Waan Oi obboleesso obsati. Obsati. An ammas keessatti gaa dhiifama naa godhaati. Miidhamaan sunis dhugaa isaa argachuu qaba jechuudha. Amma argitanii isa tokko dubbannee isa tokko cinaatti ganne yoo deemne faayidaan ta'u. Miidhamaadha waaqayyotu dubbata yookaan rabbitu dubbata jechuudha miidhamaadha. Sababni isaa xabaqaan nu dhaabee fi jechuudha rabbi. Amma namichi kun tariitii icciitii Qorontos kunii fi kennaa wal faana qaban hin beeku. Waluma janajjananii online irratti bakka wal janajjananitti beeka ta'uu danda'a. Wamma tokko quban qabu miskiintichi garaa qullaa baadiyyaa Oromiyaa keessa jireenyaan nyaata kaaroo qabaa jiraataa jira ta'uu danda'a baadiyyaa Oromiyaa kana keessa. Sinigalti bitee amma dubbiin miskiintichi jechuudha. Jarri kun asii online irraa akka fedha jireenya bashannananii akka fedha itti bashannanii miidhamaa jiraachuu danda'a jechuudha. Miidhamaa sana ammoo dubbachuu danda'uu qabna ka gatuu hin qabu. Amma dhufee surprise ta'uu deemaayii. Sinigalee. Hai amma dubbii sirrii hagammaatti dubbatte kana na gammachiise. Dhugaa hunda keessaa jechuudha. Hundus na gammachiisa garuu inni tamma dubbatte kun tarii dhugaadha. Namni kun out of network jira. Akka keenya yookaan akka isaanii kana accessii network hin qabu. Maal keessa akka jiru kan isaallee hubachuun murteessaadha. Maalirratti ol lolan ishee balleesse moo isa balleessanii ol lolan erga ol lolan inni iyyuu osoo dhuguma dhimma isheen qabu ta'e silkii isheerraas intinaa sana fidee hin gaafu ture jechuudha. Haadha manaa kooti jedhee hin falmu ture. Sigalee. So sanallee ilaaluun dirqama yoo dandeesse atamma wanni godhuu qabdu akkuma taate silkiinis ta'u yoo tiktokii qabaate illee fidanii dhugaa jara kanaa sadan wal biratti dubbachuu wayya natti fakkaata. Amma kennaaf inni isheen kakatanii deemu amma fakkeenyaaf. Wama ta'anii kakatanii deemu fakkeenyaaf. Inni sun garuu miidhama isaa cimseetti fufuu nuti finneen gaafannu ta'e. Inni miidhamaa jechuudha. Tumsuu qabna miidhamaa waaqayyootu dubbata jechuun si dubbachiisa miidhamaadha bar. Si'uma kana dubbachiisa. An jara kanarra miidhamaa biraatu jiraayii ka jedhanu jechuudha. Amma miidhamaa rabbitu dubbataanii sababa si godha si akka ati dubbattu si godha jechuudha. Tokkuma mucaa kana wajjin haasaan jiratte miti aga kanatti otoo wajjin haasaa jirtu ela online illee fayyadama mucichi. Akkamittiin fiduu dadhabdi. Walitti araaramne wajjin haasaa jirachaa jirti sayyoo. Otollee wallollee adda baanee jira jette haa ta'u wajjin haasaa artii wajjin walii dawwalaa jiru akkamittiin fiduu dadhabdi. Yeroo kenninaaf meegaa irra ga'a. Amma bilbiluuf yaalaa jirti tokkummaa. Galaanee maal jette waan mataa jirti. Lakkoofsi siinatti kennite inni dura Amaariffa dubbataan Amaariffa waliin beeku. Inni dura ammoo dalagu. Kunoo. Baadiyyaa Oromiyaa keessa nama jiru fakkaata. Galaanee lakkoofsa barreessime. Mucatiyyoon firii taate sayyuu.